cuubeen jirtu dhuqeetu sun bakka kanatu ite akkamitti ummata mujrimaa wajji warra haadha ajjeese faa wajjin hidhamu ture deem wallahi muka farran bulaa halkan qalameedhaati gaara Salmaan keessa torbaan takka buluuma suma jennu jireenya royaa eegalti gaara kana keessatti maqaan kiyya baay'ee caaltuu miti mistreedu gabbaa wararra gurbaan dallaalaa kanuti mana isaati baane kun dhugee machaa'ee jira gizeeni naqabu mucaan eessuma kiyyaa kun qabe heerumtee turte eega mucaa san jalaas dhorkan booda biyyatti heerumtee jirta yalla gum jaaniituma goda keessaa tokko nu guuruu eegalan hunduu teessoo qabatanii mi'aan dhagayeetuun kursii barsiistu irra taa'e dareen guutu way waan intii birratti lakkaa caaltuun gootee jirti yaa mal nadhee miti akkana gurraachomeen irra taa'e mucaan ani fedhu tokkotu jira kayoo inni hin dhayne sargii inni hin dhayne natti hin tolle yoo daansii inni nan baafanne inni taa'an nama jaalatu ne rumne nama takkaan argine ne rumne attana maal ganaan ro addala gudee ma nama kanya nan jaa motora nu qaateetuma nama lama fuudhee mana isaan geesse yaa Oromoo bul Oromoo bul ani takkaa makanaatu yaadelleen beeku namni guddullachu kun waan jechuu yaani dhiirtoo gudulloomtee fi namticha tubboon fincaa'uu fi anaa wali jijjiirtu yaadu أشمار كفوني خبر جمت تطور فوركس انترتينمنت تكون كوبي خينيا كوبي فوركاتي كوبي خينيا فوركاتي نكم خناندورا خصوما غرغرا كبني دفني ثدي بوا في بهي جريني ثاني كسم مدن في مدن ثاني الرئيس نف قداتوري أرد خصوما جايبات كبني دفني جرا خصوما نرانتنا نامي سنين إيه فقو صون ديمن أسمع من خيس ديمني نما تكو خصوما قلوف ديمنا buah fi bayin jirenya kana khatan namni dabarson mudannon jirenya kana rakab esa kay ar esa kajiru jolo marra hanga arratti mahal ka dabarse namno kun kan of qodu ta enyu yitani yadan uga kana yani du jaltu nuti fakkan ha hay an nama ba guracha kana sojra anu suman sojra ndisiya duga tole jaltu aman rantana khesuma porkasi gone esni de hesudab asitti qopheessanii jira jireenyi ishii jalqabarraa hanga dhumatti maal fakkaata kan jiru wantoota ishii mudatan akkasuma boo waan nyaaturraa waan dhuydurraa waan hambifnuu qabu dakka guutuu arraan tana kana sirrii qoddota hanga dhuma sagantaa teenyetti nuun turan immoo afirra teenya kabajaatti Ramadan Karim tole birraa gaa asoo bareedaa goote waan takkattiin haasaa dheeressu qaxxitaan kara caatutti achi dabraa jechuudha maal rakkoon rakkaa waan caamuun ayyee duraan dursa المهيم وغيتي في قلته يا متخيل خبرتي يا رودي قالي ارتاغو دي اسيت نورغمو غيتيف مقا داوتو فوركس انترتينمنتين يدو سيغلتو فچو فينا درورتي عالتون اي isinillee hedduu naa galatoo mala dalagaa qabdan dhiistanii dalagaa dhiiblee dalagaa teenja ana dalagaa godhatanii asitti naaf yeroo keessaniif ulfaadhaa isiniin jecha caaltuu maqaan kiyya baay'ee caaltuu miti mistreedu gabbaa wararra egaa maqaan kiyya caaloo naan jedhani what ya ganda keenya keessatti maqaa kiyya jalqaba dhaloota jalqaba warri ollaadii fi namoonni ittiin na beekan caaloo amaanii jawaanii oo raadhiseetumaan tuufi uu dabaladhee caaltuu godhadhee natti qabatee jechuun ammoo warri gandaa nan beeku yooniif caaloo jettee caaloo duraan umma shakke Jaaloo. duuba gideen caalaa sinjee maal oltaa abdii jaaloo yaa caaloo jedhanii lallabanii gisee na amanillee caaloo amaan jaama bakki dhaloota kiyya Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa balballeetti magaalaa illee osoo hin taane baadiyyaa odaa saaraa jedhamtutti hin dhaladhe achumatti guddadhe akka dhageenyatti balballeettiin tun magaalaalee dur dhaabbattee majaaraa dura dhaabbattee aboo finfinnee dura amata 15 akka seenaan himtutti gaa kaman gudurra gaafa biyyi jiru dhageenyatti finfinnee dura yoo dheexee anuma dubbatti magaalaan sun hedduu oldi magaalaa duri yaa finfinnee dura akkuma jaanitti ani akkasitti leeyoon keessa beekuu baadhee magaalaa finfinnee dura dhaabbatte jechuun hin dhagaa gin achuma jirti yoomaan guddattu bakkuma san jirti gisee hundaa mata dheerallee ture kan dulloom ture waan ati keessaa deemisanii fi yaa yaada takkum qaba
akka biyyoota dur umrii dheeraa qabanitti namoonni dhufee daawwatutti maaliif promoshina dalaydee ati jechuun magaalaa keessatti beeksiftee magaalaa umrii dheertuu qabdu jettee namoonni akka dhufanii daawwatanii goone. Waan nama gaddisiisu magaalaa sanii mitiree baadiyyaa isiiti malee. Egaa baadiyyaa warra namni baadiyyaa muraa dhufee magaalaatti yaa. Egaa magaalaa sun teessanuma barraatema achii waa bitatta achii. Old city yedee beekta. Walumaanuu taane atis achuma. Achuma qabbuun eeyyee. Xaarmoolitti aantu. Walee xaarmoolitti aantu. Walumaanuu taaneeti guddisnaa sunis inshaallah. Okay gaariidha. Caaltuun jalqaba irraa hoggaa jalqabnu mana dhalatti moo hospitaala? Hulaa irratti hin dhalatte. Hulaa maali? Hulaa mana. Maali? Hospitaala miti deessistuun hunda dhaqqabne gizeenii fi naa himtummaa. Otuma kara mana ol fiiguu jirtu kara buute. Fottoluu nama jette. Tanaaf akka jarjaratti darbe. Maasoo jarjara naani allaatti jaaniin naama biyyatti. Maali? Damee waan fiigra. Tafeen deema. Ambar mijuun tun makalaakaa lallisee leenjuu turtee. Iyyuu lularratti dhalatte. Daawwarra dhalattee ishiin. Haa ilmoo madarrakaa. Allaatti. Hulaatu jira manni keenya mana baadiyyaa keessatti qorqorroo guddoo takkaa fi mana citaa guddaa qaban amma akkasitti guutuu yaada garuu wanti itti guddisan hoolayyii faa reefaa itti galchanii maal jaanii isaa goorannoo jaanii. Goorannoo jaanii. Ajilal baratii qabatti. No isaanuma laalu osuma ummanti galgala guyyaan sun guyyaa arbaa halkan khamisaan na fakkaata. Ay itu baratii qabatti dhalatte. Yesuus. Yaa hularraan akkuma. Bifam duratti. Lukkuu jiruuti deemtee hoggan hularra gee akkanatti harkaan fadhu gabbuu teette. Baratuma keessatti. Walumarratti. Rabbiin ummaati yan jinkine saniif na jaalatti. Jinkine gaafa isin na dhaltu leen jinkine. Okay, dagaadha. Jid dhalatte. Jireenya ijoollummaa udaa lallabatti maal fakkaata? Lallabaa. Udaa maal? Udaa saaraa. Baay'ee udaa lallabaa qabiraani jira naannoo Machaara. Machaara deemte. Machaara jira udaa lallabaa. Gama akkatti jira. Hagadi oo qabaraa soo maal? Gandaa jibrooti haa wadhaa soo. Udaa wayii jira. Laa qabaraa ifaa gandaa jibrooti. Diimaa jaanii jama isaan odaa diimaa jaanii jira odaa saaraa jaanii. Odaa saaraa jira. Akkasitti odaa yaama xarafna kun karaa. Miti odaan keenya ni affaname malee akka qabnaa bara. Odaa shan qofa beekan malee nu bira dhibbaa shan ta'a. Akkasitti dhaladhe akkaataan guddina kiyyaa intaluma baadiyyaa keessatti jechuun baadiyyaa miti bu'aan baadiyyaa magaalatti hin jiru fi baadiyyaa. Makiina argaa waan hin guddadheef meebi. Abbaan kiyya ilmaan dila qaba. Ummaati kiyya dura waan qabuuf ijoollee dhiiraa dila qaba. Ilmaan meeqa qabu? Wallahi nuti ijoolleen nam 13. Ati meeqa fa'a? Maashaallah. Ani seelaffaa na fakkaate na booda nam sadiitu jira. Seelaffaadha. Yaa nam kurnaffaa. Haay. Dhagee ollaa isaanii ilmaan 14 qaban. Takkaan akkamiin nu caalan jaanii gandii caaltu faa qawwatanii. Itti daanii. Wal dorgommiin dhala warra ganda keenyaa nama jaawwatu. So man ummaati yaa jaartii boodati so shumaatu dhumarratti hafe malee san dura abbaan kiyya ijoollee dila qaba. Tuunni du'anii. Rabbi ramsa godhuuf. Kun adda faffacaanii kan fuulan beeyne hundaa jira. Deemasi. Wallahi tokkon beeku ammaan kajal qaba. Kan amma yoo maybe yoo na beekan beekunni hangafa kadhale abbaan kiyya amaararraa dhale. Tu beeka. Inni waa amaara. Amaara galee. Faannoo Oromoo. Faannoodha. Wallahi hin beeku takkaan nuti sin argine ijoollummaanii abbaan kiyya akka seenaa nu hime qaba. Daantee jira? No, arsii keessa fuudhee jalqaba. Arsii aanaa jajuu keessatti fuudheeti. Gara daantee deemu wayyaa. By the way, daanseen isaanuma gubbaa bara. Isaanuma gubbaa daanseen. Eebaran tanaaf shakkee. No, daansee miti. Arsii aanaa jajuu magaalaa Abboomsaa keessatti fuudhee jalqaba. Oo, Abboomsaa karaa keenya sanii eeyyee. Mucaa sana beeku qabaachuu seenaa malee jalqaba. Barbaade mee irra dhaamta qaba. Yoo jiraate Amaarinyaan. Amaarinyaan beeku Oromoo beekaa addaan hin beeku reen. Amaarinya beeku. Amaara waan Aboon ta'eef isaa afaan haadha akka malee abbaa kiyya godheen rodhise. Malee gootee aboo isaa dardaruma. Obboleessa garuu waan hundaa'u. Yaa ani hin beeku yoo na beeke meebi yaan taamaanii aboo. Abbaan kan qaamaan yoo sitti mangaa yoo sitti manii. Annoon tun bara namni qanu jalaa fuutee dhabamsiifte. Okay gaariidha. Tole achitti atigaa daa'ima itti dura namoonni obboleeyyan hedduu jira. Akka quxusullee miti akka quxusulla laalamte garuu. Dhalaa keessaa meeqa fa'a? Dhalaa keessaa lammaffaa hangafa takka qaba eegas boota takkaan sun guttoodha hangafa qaba. Akkam ture jireenyi bakkatanii? Waa'ee ganda keessanii nutti. Gandi kiyya abbaan kiyya abbaa haalan ganda keessatti jaalatamu tokko baadiyyaa keessatti baadiyyaa qofa naannawa qabalee sana raddaa sun agartee hedduu nama jaalatamu. Uturee meeqa? Nuti 27 jira. Hai, 26 hin beeka, wallaahi hin beeka. Ganda balballee jiru.
Ini khadi demi jatim beekha. Deemi jaa beektaa odaa Saaraa. Karaan tun beektaa. Odaan Saaraa narraa ol fakkaata odaa diimaa manaan odaan kun natti ol fakkaata. Ganda baakoo. Achillee odaa jaaniini as odaa jaaniin wal na fakkaata. Hiddi demi jaatiin irraa Walumaa clear. galatti odaan baakoo fi maali odaan diimaa. Turin turan kan demi jaa manaan demte. Deemi torba inni nu. Demi torba jechuudha. Eetan dubaati naannoo ta'e galamta kana duba 42 ammas. Afurtamni hoo machaaraa kabiraan jiru. Gaara machaaraa san fara. Lakkoo inuu ajwa rabbaraan ayyee. Hangafaan tala lammaffaadha. Abbaa jalqaba jilmaan sadaffaan dubra turteef abbaa kiyyaa fi abbaa makoo jaanii yaaman. Because ijoolleen lamaan sun isa biratti waan hin guddatiniif isiin sun akka haadhaa fi wanti itti malee intalattuun beekan nurra gugurdoodha waan ta'eef ummaatiyyaaf akka bakka hin jiru hedduu guddoodha. Rabbi biraa dheeressu ammallee ni jirti makoo jaamti. So kana keessatti ijoolleen abbaa kiyyaa ta garagaraa hundi bakkuma takka guddannee ummaatiyyaatu guddise. Isii ammoo isuma bultii keessa jirtuun beekan. Isuma heerumtee ilmaan qabduu fi kanumatti if bare malee na bira anumaa takkittiitu ture. Warra dhiiraa kana jigaa intala takkittii tahee anaatu waa hunda ijoollummaarraa qabee anaatu deeman. Yaani dhumarra fa'aa maanti gizeeniif na booda nama lammaffaa dhaltu hedduu akka malee dhukkubsattee sosoo hin dandeessu. Osuma isiin ulaa yoo xiqqaate hangaaf san umriin waggaa 9 10 hangas hin dabru. Ganama qabnee gabbaasnaa alatti osuma isiin hulaa dura teessu wanti tokko qabna hulaa dura muka qoree akkana saartuu tokko hin jiru achi jalatti horii nyaachisa baankii kuni achi xarafatti tolchinee achi teesse. So isaan osumaan olii fiiguu waan umriin hin baanne tokko hin jiru bakka gamana fiiguu ijoollee dhiirati jira namni na gargaaru hin jiru bishaan hin jaa qoraan hin jaa magaalaan hin jaa wanti lahan osuma hin jiruutiin akkas ture guddinne. Okay, Caaltuu. Ijoollummaa kee keessatti akka waa hattee ni beektaa? Misiranii siree waan akkamii. Baay'ee hate hannallee irra deddeebi'eeti na ta'u. Maal faati? Waan hanga ammaa isaan hin beeknetu jira yoo nama himee yaadatan. Sanumaan baasuu barbaade anu. Jalqaba gaaf takka magaalatti ergameeti gibbii teenya tana keessaa dikeerra boqqolloo facaasan gizee gannaa jechuudha. Boqqolloo tana keessatti buna qicee dhofadhee gizee magaalatti deemu fuudheetiin gurguru deemaan. Yaa gurgureen qocee dha'u deema beekte xiqquma barbaamma bakka wanti tokko hin jiru waamma maallaqa xiqqaa baasu tokko. San boodaan fuudheetii waan magaalatti deemu as gizeen garagalee boqqolloo keessa seenee fuudhee ana kanatti waliin ba'u maanti fuula kiyya duratti beekte. Madaawara wanti bunaa feestaala bunaa kan harkaa qabu wajjin. So kana kan na laalteeti qonnaan jirti. Kana qonnaan jirti ulee hedduun sodaadhan nan tuman garuu ulee hedduun sodaadhan naamte maali qonnaan jette bunaan jira maal garuu deemta. Himuu waddite sanumaa barnaa harkatti illee gartee ni muudite. Egas booda magaalaa irraa na oolchitee qabdee na teessiste. Waan naan jette waan barbaadde na gaafatte siif osoo na tumtee gaafsan meebi san caalaa itti fufuun na qabdee na sossobte. Waan feete na gaafadhu wanni kana akka sirriin ta'inii fi gana wanni ati xiqqoon namaatillee kafuutu kan kee akka balleessitu na gorsite gaafsanii ittiin deebiin. San dura immoo hedduun qocee dha'u ture madeera kiyyaa tokko hunda maallaqa naa sharafa jee dhaqeetiin jijjiiree osoo sharafa san ittiin kanniin fudhadhee deemaa san booda ijoollee na jala ergiti jaartiin obboleessa kiyyaa tan. San booda uummata akka naannee jechuudha. Eges booda naannee lakkee. Ummaan ta'e nama modernaayizi. Yaa hedduu kamalee. Sila haadholee ammaa taatanii tumti malee. Teekka jalleen jira ummaan ta'e. Tole akkam ture guddinni kee fakkeenyaaf akka ammaati ijoollee karaa baadiyyaati. Baadiyyaa kanatti reefaa eeguu jira ati keessattuu itti gaafatamummaa hedduu akka ture jiru himaa turte horiifaa eeguu jira. Gumaata fa'aa taphatu jira. Jira. Amma osoo gumaatuma osoo hin gahin gaafa ijoollummaan ergaa garaagaraatti ergamantu jira. Akkam ture Ijoolleen teenya hundi ni baratanii yani isaan warri na dura ijoolleen teenya hundi ni baratan barumsa baratanii hatta ta dubartii hundi isaaniitu ni baratanii ta dubartii gonjoo ta'ummaatii yaati coota akka qabdi waan ta'eef abbaa kee dura isaan hundinuu barumsa bakka takka baratan namni mana keessa jiru ana qofaa na booda namta akka xiqqaadha maan beeku jira kana gaaf takka barumsa na seensisaniiti hanga kutaa lamaa gizee barannu ati dubartiidha ijoolleen dhiiraa amma si dura jiranii haa baratanii jaanii na baasan barumsa keessa. Because namni mana gargaaru hin jiru namni horii fi waan hunda qaban asitti horii nyaachisanii qotee bulaa gabaree guddaa abbaan kiyya kun. Qaatee amaaraa jaanis si baasan. Na baasanii barumsa galgalan dhaqaa quraana manuma keenya masgiinni gibbii abbaa kiyya irra jiru. As akkanatti masgiida deemnee galgalan ni baranna guyyaa immoo ganama waan dalagee sa'a duraa warra baratuu fi sa'a booda warra baratanii jiraame yoo sa'a duraa ta'e ani nama gana galgalana dhufuuf dhaqee wanti jaa horii eega. Eenyu wajjin eegaa duree jaaniini
waan dila wajji balleessin ishiin ni beekti baay'isoo waan namni wajji balleessu hin beeknu waan dila takka wajji goone deemnee tiisinaa horii daboo coqobannee horii firee walii qabnee gaara baasnee tissuu turree sa'a jaha gija geenutti dhufanii nurraa fuudhanii san boodanii galgala ogoo galan akkasitti. Dabicha takka horiin si jala nyaanne. Goltumaa walla horuma sanii nuuf. Horiin na jala nyaatee dhagaan jala dibiyyatu waan nuuf. Dabicha bumbatee. Sinqite jechuudha. Dabicha jechuun buddeena barbareen godhanii ta'u osoo uffatanii. Sirriitti hin beekan. Miikaa roobaa fudhatee. Rooba an cabbii faanuu roobaa ture miikaa roobaa maal kaa Roobaa jaaliin yaa. Wayii waan inti birratti lakkaa caaltuun gootee jirti yaa. Nama rugjee horiitis bishaan miikaa godhate. Egaa. Akka kopheetti kan keessatti tolchu. Keessa tolfatee wanti godhate gambuuta martee haala itti godhate. Takkallaan Aboo lakkaa qabsootu turte. Maal taatee waati sa'ee wayyaa kun Naaf akka jabdu taate gaa. I don't know. Jireenyi kee ijoollummaa sun arrarratti maal lafa jettee jettee yaadda laayifii chaalenjii sun dabalu. Wanni yeroo sanii sun maanatti hin fakkaatu dirqama na fakkaata ture jechuun waan yoon hin goone ni yookaan hin qaxxaamaa tumameen guddanne nan tumanan baay'ee faamiliin tumanii yoo nama tumu kee an badii balleessinaan manni guutuu waliin tumamna abbaan kiyyan beeku safaata akkasii nam takka waa balleessinaan takka isaa jalaan bahu hulaanuu cufateetii halangee qaba mana keessa nuufi bakka sanii fi hin tuqamnu hin tumamu. Yeroo sanitti kanatti kanaan I don't know sun jabeenya naatee tahuu baatee hin beeku kanin jabaadhe jee yaadu san boodaan malee sun natti. Okay, yeroo akkasitti waan kana hunda gootu kana barumsa fi wantoota garaagaraatu jiraatu wal cinaa oofanii fi waan garaagaraa manni barumsaa akkamitti gaafa ijoollummaa wanni namni inni raanfanne keessaa waa'ee mana barumsaa. Mana barumsaa na baasaniitiin eegas boodatti deebi'e jalqaba gaafan seenu kutaa takka gaafan seenu ni yaadadha arallee daftara luufii kudhajaa sun hin jiru firta akka gabaabdeetiin yes dhaqee gizeen dhaqu balballeetti itti beekadhu gizeen galmaa wal mo'ine jalqaba ol seenne ijoolleen na dura seenan daree sanumaa guyyaa duraatiin bara hunduu teessoo qabatanii mi'aan dhaqeetiin kursii barsiistu irra taa'e. Dareen guutuun anaa haaree ganaa dhaqeetii beera. Dareen guutuu natti wacanii na kaasanii cina teessisan ammallee yaadadha akka kadhatutti kanatti kun rifeensa qabeenya harka isaa kun maal jaa xiqqoo ture jechuudha jalqaba. So nin bahee isin jeeme idduutti eegas boodan itti deebi'ee gizeen ta'e kutaa sadii ganduma keenya baas oduma saaraa kana waajjira bishaan wanti kanatti manni banamee jira hanga kutaa afurii jira ture. Seenee kutaa sadiitti yeroo kana amma xiqqoo wayyaa'ee waggaa kudha takka akkasiniin gaazeetii yaada. Gizeen seenu Ingiliffaa barreessetii barsiisan sun Bashir Jaaniini Arsiidha. Hedduu barsoonni ni jaalatanii. Ani daree keessaa namni naamusa qabu jalqabumarraa kaasee waan balleessuu ni sodaadhaa biheen dubbisuu kana dirqama dubbisuu qabda jaanii guyyaa san qubee Ingiliffaa habbaa shan barreessee akkasii salphin kaayee ni yaadadha qubee iidhan Ingiliffaa wallaan. Ii afaan Oromootiin Ingiliffaa wallaan. Ii'uma jeen dubbiseef afaan Oromootiin hin dubbiseef afur argadee misilaa takkan dhabee bara. Takkaa dhaameen beekuu barsiisan haalangi wanti nama garafa qabattoo. Laal maal na dhee miti akkana gurraachumeen irra taa'e. Abbaan kiyya qoree mana barumsaati. Wanti eeggadheetumaan gizee boqonnaan gahu lutti kuteen barumsa keessaa. Gizeen dhaqu bu'aatiin gale. Nama duratti hin bo'u ijoollummaa kiyyaallee nama sun arguun bo'u. Gizeen mana galu maaliif dhuftee naan jaan ifirraa ol qabeetiin bakka kana. Baay'ee yeroo dheeraa narra ture uleen sun ol qabeen garsiisee. Maal tokkoon si godhe barsaa bashurtuun adee barxanni nan qoraan hunda geessuuf bargileeniif na ergate yooniif jiraate akiidi na beekammanni so san boodaan wanti hin jiru gaa warroo barsiisonni warroonni daayirektaroonni hundi isaanii tatta'anii walgahii adabanii isuma sanuu akkamitti akkatti akka adaamuuf gaabbaan qiyyees horee mana barumsaa waan ta'eef meebi san booda barumsaan na deebisanii an achi booda hin jibbee barumsa kutaa sadii amma osuma naqaxaqqatan tanarra utaaleetiin taan seenaa ni jabduudhaan ture gizeen baraadhu sun itti haalan barattuun jabduu waan takka takkitti dhageenyaan ni qabaadhaan ture tanarra nu taala kan osoo hin baranne saddaqanii dandeessi jaanii osuma na jaan akkasii na lakkoofsan malee an barumsa qaxxitaa jalarraa kaasee hanga dhumaa waan hin baradhan jiru kutaa afur osoo hin baratin shan osoo hin fixin jahat dabra. Bravo. Ati fatiin adaftee waa qabatta gidin akkasii. Tarmiin beeda. Osoo gaafii tana keessa hin bahin duratti wanni si gaafachuu barbaada. Laayifii kan ka'e
kajollummaa san jaalaltiin jirti baay'ee mana barumsaa booda already mana barumsaa irraa akkasitti tarmiin dabarteemi akka jidduu tanatti jaalaltoonni jaamtu jechuun laayifii namuu saasan amma uumama kudha takka namnaan naan jettee jirti hogatti qaata kudha lama kudha sadii gaafa keessatti wanni ijaata kafaan dhufuu ni jirti wanni sun akkan dhiiseen barumsaa looziin naggadu eegalee taa'ee loozii irraa quncisanii akaanii gurguramtuun hin jirtu. Mana barumsaa jala deete? No kararra mana ijoollee keenyaa karaa guddoorra ijoollee mana obboleeyyan kiyyaatiin mana diranii achi kan biraan kun guutuun isaanii achiin taa'ee gurgura. Hogga barsoonni achiin as dhufe ani maadina kiyyaa fi loozii fudhadhee kan dhokadha akka isaan na arganii na nariineef mana barumsaatti. Osuma san ja'uun dhiisee walumaa gala barumsi hafee. Jalqaba sirriitti dubartiidha jaaniitiin bahameemi eegas boodasitiin deebi'ee tanaa dhufeemi achumaan barumsichiin achi ta'e karaa gaaffii keetii si deebi'u abbaan kee sargii namatti dhaquutti namatti hin dhiisu sargiin fedhee yoo jiraatte gumaanni fedhee yoo jiraate fedhii isaatiin dhaqaan dhaqu hin qamoo sijaaraa dhuga gizeeniif takka takka abbaan kiyya kun itti yaadetiin walitti coree sargiitu guyyaa akkanaa jiraa yoon dhagee sijaaraa bitaaf baakoo hoggan biteef salaataaf dhiqata asrii gabbee beeyte osoo azaan hin geenye dhaqeetiin kannaaf isa deemuuf lubboodha jechuudha. Ibii takkaa muuziqaa wanni jaamu dhaggeeffatee hin beeku harka dhukaasee hin beeku waan akkanaa hin beeku uummatiyya malee ta'a laga keessa baay'ee taphachuu turte. So isa deemuuf hinaan jaa narraa fudhatee tuma banatee qabsiifatee deemtu naan jaa. Bo'uudhaan danda'u. Mana rabbi deemtaan hanja waan ta'eef waliin deebi'a. San boodan mala adda addaa ijoolleetti hima akka dhufanii na fudhaniif. Hogga isaan achiin dhufan nama abbaa namni sodaatu tokko hin jiru dardarri qe'een dhufanii mana keenya namni dhufu nama sadiitu dhufa sanuu eegan guddadhe booda eeganiif bare yoo xiqqaate waggaa 14 akkas eegan ga'ee booda dubriinis hin jiru miire sababa dhufaniif hin qaban. Kana isa deemuuf ijaana dhorgaa faamiliin ijoolleen ni dhufanii abbaa muraasoo ni kadhata namuu. Hogga deemtan maal gootan takka takkaan gaawwatan halkan gurraacha maal gootan kanarraa quraana barattanoo siif hin ayyamu walumaa galatti asuma akkasii irra cincicoote yookaan manguddummaa kutaa yookaan waa wayii hin taa'u inni nama gandaa wanti jabaa tokko waan ta'eef hin taa'u narraa kutaa min hin deema sanboota hin dhaqa ganama subii azaanni Allahu akbar azaana duraa azaananii biyya keenyatti Allahu akbar jennaan inni lafaa ka'e qudwateeti zikrii godhaa ni yaadadhaa rabbanaa atina taa'ee ni dhagaa jechuudha. Zikrii sana godha ganama hanga azaanni ga'utti salaateeti ol deebi'ee anaa halkan dhukkeen daansii taphataa bultee jechuu isa duubaa deemee funyaan na dudduudee amma ganaa rafu jirtu tana yoo xiqqaate bar sa'aat akka lama rafaa bar dhufee bishaan qabbanaan kun hin jiru narra godha kai masgida rabbi bultee miti buna danfisinaan jaa buna dhuganni nyaata dura waan ta'eef buna danfisinaan jaa onje cufaadhaar wanni hundi dhukkee sana keessatti taphat nagaadhaan siinii beekame halkan maal jechuudha isa duuba funyaan maal jechuudha dhukkee laajalaa maratan waan irratti taphatan waan irra maratan maramaami lafa irratti taphatan baadiyyaadhaan wantichi hoggaan siin joogaa baadiyyeellee taatu manuma keessatti taphattanii manuma keessa dachiin Dachiin simintoo qabdi? simintoon qabu ay dachii waan feetotaan ni sanamtee dachii dhukkeeni lafa biyyeen hin jirtu biyya keenya ni lasananii miiga yaadigaa lafarra shorroitee kophee lafarra riidee gizee jette bishaan faa jala raban innaa dhukkeen lafaa kaatu ijoolleen namni hedduun kun mana guutuudhaan jechuudha tanaatu dhukkeen lafaa kaatee asanii taphattaa funyaan keessiseen funyaan keessa ol seenti biyyeen fuuf gizee itti biyya diimtu fuunfa gottu wanti goota wanti jechuudha ganama lafaa kee sagaleen jijjiiramtee tamataan kophaa deemu wanti nu kophaa deemu tun buna danfisaa jechuudha osuma akkasii takkaa fedhii isaatiin deemeen beeku guyyaa takka galgala hulaa maatiyyaa walii galeetuman tana dhiisee hulaa inni nama kottee miilaa kaastu hulaa dura namni akkana yoo dabre kottee miilaa na kaasta asiin bahee hulaan hedduu magaarjaa malee hulaan qabduu bahee hulaa taan banadhee tanaan deeme ijoolleen hulaa dura eeguu jirti galgala ammas qat jeena dhufee bakka nan dhaqetti hogga dhaqe muuziqaa miti namni jiru hundi ni dhaabbatan naa sodaa waan kanaaf akkasii sodaatanii nan gaafateen abbaan kee dhufe naan jaan haa bakka idana fannifameetiin fannoo bulaa qophaa'itiin deemu jira ganna fuudhee kararraasee hin jiru hangana takkaame kararraasee xummanan na galfate laal si caccabsaa kana booda bakka kana leeyte baqa wanti xiyya hundi hatta nama wajjilleen firii tahee jaalala kammati na gaafadhu kana wanti godhuu danda'u osuman waan takkan beekin waggaa 13 akkas gahee eges booda amma ijoolleen hiriyoonni xiyyaa baajoo nuti karaa kan jettee beekamaadha ijoollee xixiqqootu heerumaa nuti tiima tokkootu jira nam 8 namni lama maqaa wal fakkaanna nuti
namni hundi isaanii tunduree jaamtii saartuu hundi isaanii ni jiran amma wajaa ilmaanitii ni jirani saartuu jaamtii hundi isaanii warra mataanis walqixaa haadholeen isaaniitis wajji waan takka dalagan qubii seenanii jiru yaani warra xiqqoo baadiyyaa keessaa xiqqoo jajjaboo tokko kana isaan hundi heerumanii dhumaniiti anaa fi aniifan takkaaf boodarra jechuudha amma jaalalatiif deemu jarri hundinuu kun ka fedhu ne heerumne kadaan sitti taphatu fedhu jira mire isaan kana ne heerumne taan giddiin kannanii asuma jennu magaaladhaa yaana nuti anaa fi aniifan tuni nuti ne heerumnu jetti bakka gaafa isaan gara akkana godhanii deeman naafati daansi ta'annaan jetti osoo jennuuti isiin san jaalallee isii dhorganii heerumsiisan amma anaa fi nama biraa tasaayiban qabne malee warri tiima tokko sun hundi isaanii heeruman kana guyyaa takka mucaan ani fedhu tokkotu jira kayoo inni hin dhayne sargii inni hin dhayne natti hin tolle yoo daansi inni nan baafanne inni ta'an gadi hin ta'an ta'udha ganda hin jiraatu finfinnee jiraata gizee hedduu ogummaa jibsam dalaga ture barumsatti hanga 10 barateeti hafee itti deebi'ee milkaa'uu fi didee deemee deebi'aa gurraachi tokko gurbaan kun finfinneedha dhufe kisee dhufu ani hoddaa fudhadheetiin karaarra bishaan bakki fuunee yaanuun karaa boomban karaa gubbaarra jira suman deemu jiru rabbi finna kaasee mana aniifaa dukaa sargii amaallee qalama aniifaa kana guru mana chiggizin guru na qabaniituma ay arras jala si ofnu malee eenyu jala abalu jala okay na keessirtii miree deemuun fedhanis isa wajji nundi isaanii amma ziroonni qiyyeeruma bargana waggaa 13 na yaadiga sambootan na gizee wanti gizee sa'a asriidhaan kaneen man abee achin na qabanii inni jiru directly yoo achi na fuudhee naan deeme malee warri waliin nun kan because nama wal fuudhu ta'uu miti yaani yeroo sanitti akka faamiliin lamaa yaaddutti nulachuu nama wantiiti miti ani ijoolleedha inni nama ganaa barumsa wanti irra jiru aarsaa meeqa itti kafaltee haati nam fuudhu fina yamanii fi jechuudha walumaa galatti eessan naan deemuu qaba finfinnee naan deemuu qaba makiinaa qopheeffata makiinaa jimaatii yawaana ishaayin gizee makriimni gahu muciyyooni obboleessa kiyyaa dhuftee na yaamte achi injirtuu jaanii ariyan na qaban amma fedhii kiyyaan ala na qaban achitti osoo naan hin ayyamin na keessa hajiraattu malee yaani an ulaagaa na ayyam achi boodan ishaayin gizee allahu akbar jaan abbaa kiyya ulaa dura jira mucaan hin dhufne beeka fudhanii na galchan manatti suspense nu goote bar mucaa ganaan dhufin teessee eegu jirta taayitiin eegu mucaan dhufee malee bakka laga horaa jaaniiti achitti eegu jira makiinaa jimaata fe'attee makiinaa eegu jira inni makiinaa dhaabsisee si fuudhu deema dhufee makiin deemu deemti gammachuu guddoo jirti bara maal an karan deemuun beekaa egas booda naa gale malee garuu inni hin dhiisan achitti waliin nun fuudhan waan ta'eef dirqamaa na fageessuu qaba achirraa soo bakka inni dalagu finfinnee waan ta'eef fageetee dalagaa ture dhufa ji'a faa ji'a 2 faa 3 faa ture kanaaf qopheeffatee makiinaa fixatee achi daayirektuma baay'aa jenna geessuu fedhan isaan bira osoo sun hin tahin inni jalaa na galche abbaan kashaa galatooma. Galde akkasi carraan si dabre. Abbaan kee beekee akka seerumsiisu deema. Egaa beeknanu cinna dhufee salaataa dhiisee salaataa wajjin sarara akkami beeke. Hani himtee firee deemtee suudii mee suudii jaanii jooti qoota kacha. Mucinoon sun gizee haasaan isin hojii turte jechuudha. maal wajjin osoo deemnutiin jalaa hafeemi achitti hin deemtu jaanii dhoowwanii miidhageesse gaasii sanboodan maqaa jarraa waan danda'e hundi isaanii hordofan sanuu miidiyaa kirnaappi godhumtee kaate gaa nagalchanii achi booda ganti guutuun na eeguu eegalan gaa bakka inninis na qote no achi booda nama biran kanna waan ajaa'ibaati. Okay caaltu gaafii takkaan si gaafadha. Gaafa dura biyyaa baatu suutii deettee jechuun dhagee rakkoo biyyaa si baase moo waan balleessitee biyyaa baatee jira moo fedhii keetiin biyyaa baate? Suudii rakkadhee biyyaan baane yeroo sanitti kaan wayyaa yoo xiqqoo karaa ubrin teessoo gaafa 4-5 siqeetiin jira gizee namni suudii jeeni naarawu chun namni kun gizee asii deema kamitti akka karaa suudii kana maali nama godhanii waan dila takka information dillo waan keessa jiruu fi takka yaadeen beeku kana guyyaa takka namni gandaa ijoolleen gandaa qarshii 30 ergite karaa gundarra jira parmichiyoo na baluutu eega deemte deengadduma deemte qarshii 30 ergite jaaniin natti himan na keessa jirtu amma gaafa kanan dubrumma sanula waggaa 14 fixee 5 faadhamaan sigalee achi boodan qarshii ana kanatti chu wali yaade ishin deengadduma jirti miree intalti tun 30 yeroo sanitti maallaqa guddaadha akkasi nan deema anis nan deeman torbaan takana torbaan natti fudhanne baqa walumaa galatti obboleessa kiyyaan mari'adhe
waan hin qabu wayiitu jira maallaqa sun kuma 8 akkana baasaa turte wanti suni maallaqa gurguree obboleessa kiyya kana kanneen suudii deemuudha manuma keenya beetu manuma tiyyaa maali tokkotti sun inni min lafaa kee galamsa dhufee galamsa guutuu dhufu obboleessa kiyya na hojii jira muraasa kana waa hunda na hojii godhuu isa baay'ee waa hunda na hojii seenanii azaaballee hunda seenanii hojii seenanii so na hojii dhufee ganama baraarii horre suudii deemuu kiyya achi baqa normaalii akkuma taphaata akkaatiin deemen biyya irraa osoo hin yaadin dirdoomatti ni barke. Okay. Gaafii lammaffaa heerumtee turte eega mucaa san jalaas dhorkan booda biyyatti heerumtee jirta. Yaa. Nama jaalattu heerumtee moo dirqinsi kannaan? No. Nama jaalattu ni heerumne nama takkaan arginu ni heerumne. Attamitti. Argeen beeku warra gandaati miti. Innis nama biyya ganda biraati. Nama waliin beeyne jechuun walumaa galatti nama takkaa waliin taphadhee beeyne ni heerume. Si butee moo si dhufate? Ni butaa. Milikatan qaba bakka baay'ee. Mee bal'isiinuu waa'ee kanaa. Baay'ee milikatan qaba. Akka itti butamte hunda nutti. Faamii jaamti. Sargi isiititu jira yaani gumaata isii dhaqu yaana. Intalli adeera kiyyaa dhalteeti Faatimaa jaamti rabbuurii adeera suudduun jaalladha. Aadaa fi abballee hin qabdu raamata rabbaa godha adeera kiyyaallee ni du'e. Biraamata godha. Isiititu dhalee ulmaa mana keenyaa bee guyyaan amma ani jala na of deemu kan. Gizeenii fi jarri bahu Musa jaanii tokko jira sargiin dhaqu akka obboleessa kiyyaati ni beektaa amma viidiyoo kana yoo ilaalte isa fuudhanii anis dhaquuf hin deemaa jee suudiin tuni taniin amma sii muta obboleessa kiyyaa tuni jalqaba mucaa sana akka hin jalan deemne tana goote ishii sigalee na hin deechu achi booda achi bakka kanaa jirti jettee namaatii natti fiddeesiidha so guyyaa sargiidhaa kana amma gumaata dhaqu yaana dhiqannee dibannee osuma tetteenyu haati suudiidha. Jaartiin obboleessa kiyyaa tuni deemi bakka kanaa dhaqee paastaa naa bitii jettee na ergatte karaarraa jechuudha. Beeka uumaa bituun deemu waan achitti wanti jechuu deemna. San boodan jarri kuni qophaa'aniiti waa hunda fixatanii lakkaa jiranii hin beeku. Ganda keenya san ni dhufanii achi qamaanii garuu wallaahi hin beeku isa gurbaa kan. Warra gandaa jechuudha isaan nuti achi isaan achi. Waan irraanfatamu meebi namoonni hedduu amma isaanumtinu musumtinu yaadatu dhabuu danda'a guututti ani immoo inni irraanfadhu waan ijoollummaa kiyyaati. Achi boodan gizeen bee kararra dhaqu jala si oofnu eessatti argee hin beeku keessa gaseenuu barbaanne wanti sun waan fokkotaate ture bakka sanitti san boodan jala deemee ni dhaqee xiqqoo takka ture ol fuudhanii naan deeman jechuun walumaa galatti nama marxoo keessa kaatanii akkanatti deemaniin yaani kanarra baasanii deemaniin deemee guyyaa 4 akkas bullee san boodan faamilii ganda dhufanii gizee dhufan kanaan gandaa hojii wal arguu kaayyoon kiyyaaf abbaa kiyyaa wajjin because akka jalaana fuudhuuf. Wanti sun hundi waan taane girigirrii uumanii obboleettiin tiyya guddoon abbaa kiyyaa tun dhoorgiti abbaa kiyyaa ala qabanii akka rarraasanii takkitti qabaamee akka malee na jaalata abbaa kiyya ijoollee teenya keessa narraa dhoorgan na gaafachuu hin dandeenye ni jaalattee hin jaalanne eenyutu akkanas godhe yaani jechuun biyya keenya san keessatti namni fedhee fi isaatii jechuun akkanumatti ijoollummaan hin beekan. Hawwitee egaa yeroo sanitti hawwitee sifa keessanii sossobdeetuma faa malee difratii qabaattee abaluu kana wajji aanaa jettee ifii keetii osoo fedhillee qabaattee hin gootu. So achi akkasittiin. Qoy osoo as keessaan baanetti. Ati amma jala si oofamoo wanni addanaa baasuu qabdu si butan. Jala na oofan sin jiru because hin amanamu waan ta'eef. Akkasuma yaa jala na oofan sin jiru hin amanamu. Asirraa milikkatan qaba manaa. Yaa wanti ture itti yaadamne ol na fuudhuuf yaa gizee akkanatti wanti godhan agartee cuubeen jirtu dhuqeetu sun bakka kanatu ite. Akkamitti cuubee sitti qabanii siin deemani? No natti hin qaban. Harkaa qabanii dukkanaame harkaa utaalte. Osoo hin beekin. Takkana baatee yaani humna anis wanti godhu jiraame harakaatan godhame dhiq harkaa jetteeti intuqame haala ni qaama ammaadhaan. Bakki kun milikateeru saniiti asirraan qabamu. Okay osoo as keessaan been gaafii takkan si gaafadha. Eegee isa kana heerumtee addaan baate suudii deemte? Yep. Osuma yaa egaa inni isa heerume guyyaa sargii mucaan jala ofu na ofu jala deemu ka'e sun agartee egaa kan inni nama fedhu sun sargii qiyyanii yaadadha. Akkanatti awaa kanaatu faashina yeroo sanitti jimaa guuraniititi jimaan deemu jiranii. Achi giseen oloo dhufu maal jaanii yoo wallisan maali caaltu garaan gubate jaaniiti yeedaloo fi walaloo fi yeedaloo waliin sirba warra karaa deeman. Mee taa walaloo san? Maali caaltu garaan gubate nama kaja'u guutuu jechuun danda'u gaa. Miciyyoon abbaa qabdi ija keessa laaltee goroora. Kana qofa miti. Qaadimaa caaltu garaan gubate nama kaja'u tokko jira sekkam jira.
Hin beeku walumaa gala waan daayirektuma isadha. Gararraa goree jimaa lafa kaa'etu. Okay, isa san hagam takka hojii turte? Hin turre wajjin hin turre ani taa'uu kiyya sirrii kan hin beeku ji'a takkaa fi torbaan takka. Because qalamaa bahee torbaan takka achi hin teenye jechuun yaani daarii dhaabbataa torbaan takka hin teenye. Osoonii fi mana keenya hin dhayne jechuu fedhee. Muka farran bulaa halkan. Haa. Qalameedhaati. Qoy maddanuu baasee maaliif mukarra bulta? Hin beeku ani jechuun galgalli keenya ni sodaadha. Yoo mana keenya dhaqee abbaan kiyya kopheen irraa baasee na galcha jala. Sumaan an godhu waan ta'eef haala nama naa yaadu haala nama narra bilchaataa waan ta'eef ijoolleedha yeroo sanitti bakka na sossobaa maal jaa natti hin dhiyaatu bakka walumaa galatti guyyaa takka akka jaartiin taaneef aan mucaasan guyyaa gaaf takka bakka kanatti hawaasuma keenya naannoo Harargee jiraniif namoota ijoollee daa'ima fuudhan fedhii isaaniitiin alaa ta'u fedhii isaaniillee naa ta'u itti fakkeessanii sossobanii baajuu fakkeessanii sossobaniiti abooleediin sossobanii faadha ijoollee biyya naannoo keenyaa jala oofan abaluu huccuu hangana bitattee ati nuti amatarraa amatatti huccuu idaan bitannu akkasii bara gizee heerumte nafaqaa sii bitaniir uffata kana kophee meeqaa diriyaa meeqaa shiita meeqaa gogoraa meeqa sii bitamame laa abaluu kana heerumtee mana kee godhattee meeroo bakka kitaaba akkanaa kana dura banan yaadi amatatti huccuu takka bitachaa yeroo takkatti huccuu diidanii wayi gizee sii bitan kana illee inni sossobamte jechuun fedheeti jireenya baadiyyaa keessatti namni hanga fedhellee yooni fi jaalattee ulaagaalee jaartummaa san guutuuf hin dandeessu kanaatitu heerumee bahuu bara balu kanatti biyyatti akkas carraasan irra hedduu nama keenya waan kanaan mudachuu fedheeti dumaan. Tole hedduu gaariidha haala kanaan gaarii fi akka biyyarraa baatee nutti himtee turre adeemsi akkaataa itti biyyarraa baatee maal fakkaata daldalaa dhufee itti irree fochi dhaabde daldalaa irraa akkamitti daldaalaan deemte moo karaa seeraan alaatiin deemte moo karuma seeratiin achi paaspoortii baafatuuf daldalaa san deemte moo akkamii haalli jiru. Paaspoortii uumamaa ammoo dhageen beekaa yeroo san. Mucaa eessuma kiyyaatitu jira. Wanjiini biyyaa Abiraam Jaaniini Rabbiraamataa godhuuf waraana keessatti eeguma namni suufii dhaqee booda galee. Rabbiraamataa godhuuf. Ijoollee teenaaf inni umriin hiriyaadha. Wajjin yaanee diradhaa gizee deemu jalqabumaa galamsumarraa waan dallaalumaan na ofi. Hattaa dallaalumtinuu achirraa na hojii deemee diradhaa deemee achitti na jalaa deebi'ee. Yeroo kana achi dhufnee guyyaa sadiitti ijoollee walii qaqqabanii nama lama ijoollee jimmaatiituun waliin dhufe warra dhiiraa jechuudha. Achittiin intala takka wajji wal argan faakiyaa jaamti amma yaadadhuun fuula isiilleedha. Gin maqaa isiin yaadadha eessumaatu suudii jira micoosanii. Achi walii dhufnee namoota garagaraa walii qabanii dhalaan anaaf isii tana qofa nu lamaan jechuudha. Ijoolleen warri jimmaatuun suudii dhaqaniiti suudii irraa galan. Afaan beekan walumaa galatti afaan arabaa beekan. Afaan arabaa kan anu dhageen beekna kana quraana irra yoo ta'e malee. So gizee achitti walii dhufnu guyyaa sadii akkas nu bulchanii dirdaa keessaa nu baasan miilan baata dirdaa karaa barahaa suma Jibuutiin waan deemeef miilan baane magaalaa keessaa baajaajiin achi nu baasanii wanti keessatti baraatti nu buusanii san booda miilan deemsi keenya osuma deemnu gizeeniif Sumaalee keessa magaalaa Adigaalaa tajaamtu takkatti nu qabanii achitti nu hidhanii walii qabamnee jirra. Sumaalonni jiraamel nu feffeluu fayyada akka jiru ati asuma teessee daleedamaa nu dalasiisu turan guyyaa lamaan baaburri gaddeebuu jaanii baaburri nu eessisuuf dirdaan nu deebisuudhaaf achitti ijoollee ta'an mana takkatti ol naqanii haalaan akka malee ni oowwa rabbistiin fedhillaa hurkanii namni kun akka walirra baqa nuti immoo barandaa jala jira. Kana mucaan adeera kiyyaa isuma kiyyaa kunis achi keessa jiranii dallaalli nu deemus achi keessa jira haalaan waan hin deemu dallaalonni na jaalatan yaani miilan gizee haalaan waan hin deemu. Alatti gizee jarina dubbate jaartii tiyya jaan dallaaltichi kun akka isaan wanti hin jenneef maallaqa sifarraa buuseetiin jira ganaa achi booda guyyaa lama bullee bulchanii achi dirdhaan nu deebisan gizee halkan dirdhaa deebinu mucaa eessuma kiyyaa kan ammallee wajjuma jirra gurbaan dallaalaa kan nuti mana isaatii baane kun sakkaree jira akka malee dhugee machaa'ee jira haati isaa ijaan hin agartu haati dallaaltichaa dirdhaa kana. Jaartiin isaa teessee xibsii nyaataa jirti ilmoota akka qabdi. Inni sakkaree alaa kana akkana darsa waliin qo'a. Ulaatti cufatteetuma teessee nyaachuu jirti. Xibsii nyaachuu jirti nyaatallee. Gizee dhufnu gol seennu gizee inni na qabu mucaan eessuma kiyyaa kun qabe. Qaruuraa harkaa qabu mucaatti gadhiise. Inni. Dalaaltichatti. No dalaaltichaatu mucaa kana mucaa eessuma kiyyaa kana gadhiise inni na qabee jennaan jechuudha. San boodan jarri dhufee addaan qabanii haala sakkaree waan jiruuf namni nama sakkaraan akshinii isaa guyyaa saniin arge baawee yeroo jalqabaate. Mucaa dhiinni mataan kun akka malee asiin dhoo'ee fuulli isaa guutuun dhiiga
achitan akka jiru rifaatuu fi wanta waliin laaqamaa tokkoon waluma fuunee xaxxareenee fuunee bullee gizee bullee jennu ganda ganama gizee dawwalu deebitan malee nuun jaa abadan hin deebinu isa fuunee haakima geessine maallaqa nu erganii mucaa isuma kiyyaa kana Abrahaam jechuudha. Haakima dhaynee wallaannee guyyaa mana sanii yaanee bakka biraan kaanii jechuudha. Sanboota gurbaanis gaabayyanatee dhugee kunis jechuudha. Ganama fayyee. Sanboota fayyee jira dallaala haaree nu godhanii ammas haareetti baanee diridhaa fi hanga Jibuutii jidduu 7 Jibu yani hanga bahararra geenye. Lafa yaatane. Yaa. Guyyaa takka makiinaan korra miilee yaana barahaa. Jibuutiin dheeni kaatu maan deemtan. Karaa Jibuutiin. Jechuun gayyaa magaalaa Jibuutii osoo hin dhaqanii. Magaalaa Jibuutii osoo seenuun xarafu barraan dabartan. Magaalaa keessan seenu gaa'ee nuti magaalota guutumatti karaa makiinallee fagootti ilaalaa deemna malee makiinaan dabruun hin jiru. Makiinaan hin yaane yeroo sanitti akkasitti 7 gisee geenyu bakka baharaa geenyu bishaan lammaffaa jechuudha. Wareega guddaa kafaltanii bakka san deetan jechuudha. 7 malee walumaa galatti namni akkasitti hin deemu gaa nuti amma diridhaarraa kaatee hanga Jibuutii bishaan Jibuutii geessutti miilan deemne beekadhu. Magaalaa Jibuutii seennee gisee. Isin fuune manni afaarraa gaa guddaa. Dallaalan deemna guutumatti isaanuma. Agaree gaa dallaala kun uummata nama fuudhu jira maggantee amma maarree gaa yambar karaa. Si walitti dabarsaa deeman. Uummanni sun makiinaan deemu fuune qaxxiituma hanga bakka sanii. Milmaan noofan. Garuu karaa basaasoo miilaan deemanii makiinaan deemanii mi? An beeku achiin. Jibuutii waan turee karaa lamaan deeman sun. Makiinaa ni hawwina turee ni aanaa akka malee wanti dhahine. Dallaalonni sun wajji deeman. Eegaatis isaan malee karaa kamitti deemuu danda'u? Jijjiiramaa deemu. Deemaa basoo fudhatanii deemanii daabboo fa'aa bitatanii deemanii kararraa fa'aa eeggatanii walii bilbilanii isaan walitti ni fidan barahaa keessatti akkasitti dabru ture. 7 walumaa gala 7 bizzattitti Jibuutii deema. Magaalaa Jibuutii deemne gaa eegas boota. Magaalaa Tojorraa tajaamtu jira achi dhufu. Achi dhufnee guyyaa 7 takka bullemoo guyyaa 5 walumaa gala 7 dabarre achitti dhiqannee uffannee eegas akka nama barsuu diidha itti ganaa barahaan biraan nu eeggatu. Ciboota hangas bulleeti achi baane. Chakka baane. Tojorraa illee baraa biraati jira. Hanga guyyaa. Wanti san dhaqanitti maali bakka bishaan irraa horan. Bishaan irraa hortoon gara hayyuu magaalaa bakka hayyuu jaamtuutu jira. Bakka bishaan irraa horan hayyuu jaamte. Hayyuu jaamte. Deetan gaama bishaan bira. Maal fakkaata laayifiin bishaan biraatii fi imalli bishaan irraa sun. Somaalotaatu jira. Bishaan daabboon ni jira, shaayiin ni jira, sinjaan maallaqa qabaannan ni bitatta waan ta'eef. Daabboon ni jira, shaayiin ni jira, qotta yaani afaan hangaruu beekan. Daabboon ni jira, shaayiin ni jira, lamaan kana achi kabaraa siif ni himan. Qabaannan dheedhee bitatta, qabaachuu baanaan koshoroo ta'e nyaateetuma wanti jetta. Hin bulle bakka sanatti gisee deenu. Achitti anaa fi mucaan eessuma kiyyaa kun adda baane. Nuti dallaalonni duraa fuudhaniiti bahara jalqaba nu geessan asrii gisee geenyu nu horsiisan doonii isaan asitti hafan wanti asitti jechuudha. Ganaa kan duuba dhufanii achitti adda baane naaf inni Yamanitti illee waliin agarree seennee giseenii fi. Mee osoo Yaman hin dhaqin bishaan gubbaa akkam ture imalli keessan? Bishaan nuti nama 40 wayii akkas dooniin hangas fuutitee hin beeku fuudhanii anaatu isaan hunda keessaa xiqqoodha. Kamalee qaama siin qabu waan hin ta'eef bishaan ijoolleen seenu sodaatan. Gurraachi kun ani numaa lafu mana fakkaatee giseenii asii tarkaan fi lamatti tarkaan fadhu keessuma gadoo seenee ol na fuudhanii baana kan sodaanne jechuun fedhee. Halkanii? Guyyaa. Lafti ree bishaan wal qixxaataadhaa miree normaalumaan seemi doonii. Bahara beektu jechuudha. Bahara takka argeetiin beekan takka argeen beeku. Hatta achii biratti illee argeen beekan bahara. Yaa. Nin dhaqee bishaan fin gizla lama tarkaan fadhu. Gadoo godhee waanuma sooftii bishaan keessa kaa'ee gadoo na fuchise ol na fuudhanii na kaa'anii akkasitti horree doonii. Jalqaba naatu bishaan seeni isaan hunda keessa. Hangam takka deemta? Sa'a 4. Jibuutii fi Yaman jidduu. Gabaabaa bishaan Jibuutii gabaabaa waan ta'eef sa'aatii 4 akkas deemnee giseenii fi achi baanu ijoollee warra deefooti wajjin jira warra gandaa takka caaltuu jaamti. Uummata wajjin baane kan Abdul Qawwii guutuu nu jalaa qabe. Yamanitti. Gisee bishaan as buunamu. Ati hin qabamne? Hin qabamne. Akkamatti? Doonni irraa gisee buunu. Ijoollee nama lama warra Jimmaa afaan beekuu jiran jenne tokko qabneetu irra dinne nuti naafi caaltuun tu warra deefootiisi. Masoodii jirti akin galtee oltee hin beeku. Qabnee irra dinne mucaa. Samboodan kottaa asii horiinaa uummanni kun kaan jala horee nuti asumaan horiinee barahaa keessa biyya dachee akkana saartuu takka maayiraami muka tokko. Muka kana jala seennee isaan irraa eegaa lafti bariitee hoggaa lafti iftee jettu isfaaltii irra baanan namni waan si godhu hin jiru. Uummanni Sumaaleetti yoo himatte waan sin godhanii saniitu nu keessa jira hijaaba diridhaa fudhannee yaaneen akka Sumaaleetti uffachuudhaaf. Ni uffannee diimaan qabaa kalaaralleedha. Deemuu eegallee osuma deemnuu akka malee dheebonnee beelonee afaan nu goggoge kararra osoo yaanu. Osoo deemnuu gurbaan tokko nutti dhufe. Sumaalee achi Yaman keessa jiraata. Jaartiin isaa Yamaniidha.
dhufee Oromoodha jennaan laa Sumaalee jenneen tokkichuma kana beena gabaabraa hojii dabalee dhugaa kijibinaadha kottaadha mana isin geessaan hunjee afaan Oromoo dubbata aboo Oromoo dubbata maal ganaan urraa dalagu deema nama keenya naan jaa achi booda hinkorinii numjee mucaan jimmaa kun agartee Haafiz jaaniin maqaa isaati hinkoriinaadhaa jee aboo handuutti hin jiraan hinkoraan jeen bishaanuma takka dhuguu barbaade matoorara nu kaateetuma nama lamaan fuudhee mana isaa nu geesse gisa dheenu jaartiin isaa yamanidha achitti hangachi anaa isin oofaa hanga maalii nu sosoboo eegale nu sosobe gaaboo akka ajaa'ibatti jarri hundinuu nama biyya Suudii qabu ana malee ani asbeetiin ganda dawwale ganda gizeen dawwalu faamiliin tiyya lakkoofsa kiyya fudhataniituma mucaa jalqaba na fuudhee kanaa kannaniif akkanaan yaman jiru yooniif si ta'uu beeyte si nayyamtu ittiin himin jaaniini jechuu fedheeti osoo yaani jalqaba solii galteeni miti inni sin jiru ani sin jiru wajjin jiru jechuu fedheeti naa dawwalee ummata mucarra dawwalee waan barbaaddeesiif hin godhaa bakka kanaa naa geessii jee walii galee qurbaan ummata hunda akkasii walii galeeni maallaqa hanga reyaala 2,200 irra qabate hanga isaan nu geessu isfaaltirra nu baasee makiinaa nu qorsiisu reyaala 2,200 jechuun yeroo isaanii maallaqa guddaa beeku isfaaltirra nu qaban makiin mara nu kaayee maallaqa xiqqaa radaa dhaquuf jechuu magaalaa radaa deemuuf maallaqa guddaa akkas nama kaafatamu miti akkasii nurraa fudhatee nu kaayee nu deebisanii isaan alatti ammas nuti makaraa meeqan haareetti osuma maalleen sunumaa nuuf hin godhin radaa dhee Radaan tun magaalaa Yamanii? Magaalaa Yaman guddoon namni jireenya hin jiraata. Guddoon sanaadha moo radaadha? Lachuu walitti aanti sanaan guddoo isaaniiti. Hedduu gaaseenaan tantee nama namatti tolti akka filimaati numa saxxeet si dhaggeeffatu jirra. Radaa dheeyxe? Radaa dhaqee. Haa duba radaa booda waan hafeewa? Iidet ture. Iida arafaa. Gizee dheenu ijoolleen teenyatuni achitti ni qamaanii kamalee qamaanii dardarri kun akkana wal fixalaa mana nuti dheenye sana mana dallaala sanii jechuudha. An xiqqoodha siin jee ijoollee haaree biyyaa isaan warra achi tuturan fa'aadha. Gizeen dhaqaan anawaalan qaba siin beekuu namaan maallaqa narraa buusee siin beekuu maata akka quban qabu. Achitti namni wayii maalleen ishii meeqaa irraa qarshii hangana irraa naa kafalee fuudhaa jeen. Barba micoon jaartii namaatii jaaniin eegaa inni haa namaatiin qabamere jaartii namaatii jaaniin. Aboodee amtaa hanganaa tanaa yeroo maayii maal jechuu jaartii namaatii jaarsa na dubbisiisi hanga darajaa inni hanga dubbisuutu akkatti amanuu hin danda'anii. Sambootan torban takka akkas bulleeti iida waan tureefi akkasitti achirraa torban takka yaman yaani radaa san teenyee iida achitti goone achirraa baane. Namni isaa. Gidee achi baatan nama dalaala biraa maallaqa qaban. Dalaalli biyyarraa hidhanni tokko. Biyyarraa kaasee. Hayi turkiin isaanii walitti takka. Walitti eenyurraan eenyu wal qoratanii waliin dhiisan gaa jechuun amma masalaan atiin osoo naan deemtu ansi jalaa badee yoon ifeen atiitti dhaqee yoon maqaa kee hime wal qunnamanii sirraayis waan barbaadu sin lamaa walii galtan malee ati qoftiin na fuutee naan deemuun hin jiru seera Suudii keessa. Uummanni yaani namni takka maqaa dhaate abbichisanii hojii hanga walii galanitti hin jiru wanti godhuun yaani fudhattee abboon fudhattee maallaqa irraa buusuun hin jiru. Because jalqabarraa itti lafa. Duba jidduu tanatti maa isin dhiita yoo akkata. Nun dhiifne ree nuti jalaa addaan bannee mi Abdul Qawwee addanuu harcaasee bara. Abdul Qawween addanuu harcaaseeti waliin dhufne Yamanitti. Gizee Yaman dhufa obboleessa kiyya guddaan isa achi jira. Ani quban qabu na duubaa deeme Adam jaaniini. Achitti gizeen dhufa abadan ishee fuudhuu deemtaa waliin fakkaannu akka malee bareeda kabbaa kiyyatti inni. Adam fuudhuuf deemta malee jee dallaalli anuma isa agarsiisuu dide. Wal nu garsiisuu aboo urumaa wal nu garsiisi. Ati keenyu ta'an Adama maan inni kijibdaa. Mattaawaqaa qabaatee mattaawaqaa waliin garsiisu nuree akkam goona akkasitti wal nu agarsiisuu nu dhoorganii obboleessa kiyya kan dura haatee na guddiseera. Fincaan dura isaa asitti guddadeen. Achitti no jaalatteeti malee ati fishiin eessa wal fakkaatan eessa waliin dhuftan aboo ishiin taamaani an taamaani deemaa gaafadha dhufanii na gaafatan an taamaani amaan eenyu abaloo ni kijibaa inni abaloo hin jirne wal nu dhoorgan Yaman keessatti osoo naaf inni wal hin argin addaan. Siboo maalimta? Wallaahi obboleessa kiyya. Dirree kiyama. Siboo laayifummaan ati haasoftu tuni baruma kami? Bara 2015. 15. Amuma. Gaafa master plaanii ani Suudi Arabiyaa kan seene bara 2015 baatii 12ffaadha. Wanni tu waan zamana sahabaa fakkaatu. Mee radarraa baatan? Radarraa baane so achitti hanga ammatti amma dallaalummaa kiyya hawaalaa qabaachuu kiyya uumaa wanni nan beeku hin jiru. Garuu Kafalamee walii galanii wanni hundi dhumatte na guba. Obboleettiin Suudii jira. Riyaad maaliif Makka daleedii obboleettiin isaa suni. So ni seennee bakka achi booda makiinanii hanga magaalaalee takka bira dabarrutti makiinaan deemuu eegallee eegas booda gaaratti ol nu korsiisan boo. Bise gaara
akkana Gara gadi tarreedhaan ol qorte. ganaa tarree san hin gizee gubbaa kana akkana toloo gara gallu akkana ol gara gizee gallu wal qixa ka gizeen deemu adooytu na qaadeen takkaaree oloo kana deemee wayin beekaa baraa keessa deemu turre mi dirree diriirtuu asii yoo suma deemtu xiqqaataa namni kun dura dhumu keessan ture Somaalee keessa gaara qaqqabatanii deeman kana hin agarreen wal qixa gizeen deemu adooytu na qaate chungaa gizee adooytu nama qaate kam basoo waan qabattee deemtu harcaasee dallaalli narraa fuudhe naan deeme ni jira hin jiru beeku amma dallaaltichi sana ittuu haa galatamu waala na gargaare dhumarran na wanti na godhus so achi booda ol baanee guyyaa tokkicha malee natti hin deebine nama dhalaan nam 20 nuti gaara kanatti kadeemu jirru dhiira nama meeqasa nama 40 walumaa galaa karaa nam 60maati Namni 60 na karaa tokko ol jala. osoo deemnu gaarratti ol baane karaa waa maaltu jira jaaniiti gaara keessa bulbuluu mudanne guyyaa 10 gaara Salmaan jaanii gaara Salmaan keessa 7 takka buluu suma jennu jireenya royaa eegalti gaara kana keessatti wallahi akkana akka horii kanatti dhiiratan abdal irra yaati guyyaa 10 bullee achi booda deemuu eegalle gaara kana keessa guyyaa macarrashaa hanga 7 olii deemuu keenya na yaadadha Yamanii fi Sudii jidduu. yaa kana guyyaa takka bakka Sumaaltittiin irraa duute jaan takkaatu jira gaara keessa gaarri ati irra deemtu baay'ee wanne himan kun agartee wallahi bas waanuma irra dhaabbattu dhagaa kana akkana jijjiraaf malee asumarra ol deemtaa kanarra deemta garuu waan irra hortuu jira nama suullama gurgurtee bizzabti akkasuma gaarri waan namni gaara san jaanii laaffisanii ilaalamii no lafatti manni ati ilaaltu no hangan takka xiqqaata hanga shaamaa kana lafa naa ol fageenyaa jechuun addunyaa biraa kana keessa deemta osuma deemnu gaara keessatti guyyaa takka jaartiin takka hojii deemanii wal lolan. Ilma aji wal lolanii zarmaan zari Namni karaa Sudii deemu kun yaa'ii qaba. Ay boodi bu talabbu khadi. Wallahi qoy gudida amma galgala san walirraa kadhataniiti intalti sun haadha isaa hunda rabsite teessee. Tiyyaafitee jeemboo gurbaan. Tarbayyaa. Inshallah arra dunwaa baatu jeemboo ansin tokko si'eechan biyyaa bee. No ishiitu si'eecha biyyaa bee jettoonti jaa inni immoo wajjin waqa walii galanii deemuu faamilii rakkoo akka jirtuu fi haati tee akkana nagootee akkana taa'ee nam. Samboota manni wal abaaraa bulee guyyaa gisee aanee rafaa ollee galgala gisee dhayinee jennu barumti shurxaan gubbaa yallaa gum. Abarsasiiti. Yallaa gum jaaniituma goda keessaa tokko nu buuruu eegalan. Alli bakka nuti rafu. Sudii deetan qaba. Inseen ganaa jechuun daangaa yamani. Huduudarra jirta. Khaytiin qabe yamani. Kasuuditi. Khaya mammaa. Egaa tindarra kana. Seenne gaa'ee daangaa isaaniiti kaa eeggatu uummata suuditi. Qaban yallaa gum bul rasaasa kana laakana bu'aan ati irra ciftu sanarra. Sirra godhanii yeroo wallahi sindaan garuu sibiradhaan yeroo sanitti kaa amma haalli jijjiirame malee. Si baareessuufi. Awwa dallaalonni kophaa rafan. Chidayani afaan Oromoo jaanii kan hundi tokko jira. Maqaa isaa oriijinaalaan beeku. Na wajjin qabame. Tokko bahee hin qabame. Achi booda waliin nu guuranii akka horiitti tigiroota suma uummata kana walitti gadoo hiriirsanii hoggaasii hiriirela biyya san jira namni naa heddumina. Awwa afaan Oromoo baduu ni danda'ama hin jeen. Yoo onnee qabaattee ni dandeessaa naan jee akkasii nam sadiitu wajji jira naafi nuti dhalaan warri kun adda faffacaane gaa. Sadeen takka taa'e abbaan eessuma jiru wanti eessumni ishii Sudii jiru tan. Osuma yaanu lifa karaan akkana gaarri daddabaa mere. Laal afaan keessa wali qabadhaati na jala seenaa uuman jeen. Osuma lip jennee hallayyaa keessa gaseen. Amaarrotiin Tigireen jechuun suma maali Oromoo nafte jaanii nu himan. Yaa Oromoo bul Oromoo bul. Huccuu namni darbee jiraame gubbaa gara galchineetuma jaanii laallu yoo kufanii harkaan nu fuudhan malee laaluu ni sodaannaga. Cal jennee hangi isaan dabran gizee eeynu intala takka rabbi nurra kaayinu noksaa jaaniiti furdoodha jimtu takka khaani ana kharami ana ummata jala ana halkayyoonu dukana isareen namemti jaan harreen jira beeytee biyya san harreen gaara keessa deddeemti waraabessin jiru harreen fayyadamanii warri gaara haraboonni achirra jijjiranii harreen asii namemti jaanii taa shooxaa nu qabee kophaa maalii nu godha kay deem jala hoo deemuu barbaadde. Warri kun faffacee ganaa nu duuba jiraami hangisuma jalqaba mucaa gaafadhuun karaa laallataa deemuu eegale yaani bakka irraa gad dhufne tan. Osuma akkas jennu ishii fuunee itti cuqaalaa aboola nyaannu kan namni harcaasee kun hin jiru hoo nyaadduutti afaan keessa akka ishiin hin dubbanne us. Aboota ammoo jala aanaa nu galchanii ni gallaataa immoo aboo micii yoo si taa'e tuun rakkoon qabu na hojii jirtiimi biyyarraayis hojii jirraa mire taana dadhabne laa dhagaa kanaan si falatamoo. Usdee teessan jeen ishiidha nama jarri hundi
ustee sabbarte gaama haanuu mumara kun qabu waraabessi nyaatu injirtu la harree waraabessi nyaatu barsareen nama hima jaani haanamu himtu rakkoon qabu tetteenye jarri dabre yoo xiqqaate nama dhibba lama gadi hin ta'u namni qabame sun hundi san booda ni nurra dabranii faanti namaa tsaq gize jettee namuu bu'ee jiru nuti shulluine kaanetuma karaa irraa dhufne kanarra ol deebine hogol deebinu jarri haa hafe walit deddeebi'e nama muraasa qofaa hafee dhalaan intala takkitti san qofaa qaban intala jaarsaa wajji wal lolli san walitti kisa ol deebinu ishiin qabamtee nuti dhalaan hundinuu dachaane nutis dachaan awaa isin hundi qabamtanii silaa ishiin qofti naa haftanii gisenne jawan achi ol bee dallaaltichi abdala qijaaniin kun ana jechuun hawaalan qabaa mire hawaala sin qabaa isaan hunda dhiirota kana guutuu keessa aanaatu sirriitti deema ammas qottee isarran akkana deeman giseen deemu hoggol baan olite baatee eebee akka baate dhokannee baanere abooba garabbisi baasee walit dachaanee achi haareetti karaa jijjiirannee amna teenya itti fufnee. Warri qabame sun qabamanii kutanii? Kutan dhiira taatu irra hedduun qabame tokko fooxaa xiyyaarna jalaa qabame gaafsan. Fooxaa jedha. Haa ijaaftu wanni hagammaan ajaa'iba jiru dallaaluun isin biddeeni akkana warraa fe'u. Ammaa hoo dalagaa. Aarsaa isaan kafala. Maali chaalenjiin dillitu? Maallaqa guddaa argatan bursa. Wallahi? Wallahi maallaqa guddaa argatan. Addunyaan ibidda duuba jirti brother. Haraasanii jirtu bilisa kiyya. Wallahi ibidda duuba dhugumatti. Haa. San booda haaraa gaara deemuu eegallee baqa. Suma deemnu bishaan faa keessa deemuu eegallee amma yaman baanee walumaa gala gaara marbaa jala dhalooyinee odaa shuuroo jaanii jira waan yaani bishaan keessa deemuu eegallee. Odaa irraa dhuftee odaa kana bira fakkaatee. Odaa shuuroo dhumti amma addeetti ba'uu yaala odaa shuuroo. Deemaa dhufnee guyyaa galgala odaa shuuroo gowwaa mo'aan rafu jira akkanatti wantiitu jira timira laga keessa jechuun jawween hanga biraa gahu kun akkana lo'aa nurraan dabre gubbaan rafu jira beeku amma ambaajoo waan haada mammaramaa waan argaa halkan rafu inni barat nurraan shalala'uu jee eegeenni dhume booda nuti hundi dammeenii riba eegeenni nurroo dabre booda san boodan ni qaanee achiis ni aanee guyyaa yaa'u eegallee laftinis ifaa bishaan keessas deemuu eegallee bakka osuma deemnu bakka dhumaa gaara marbaa kana geenye achi gizee geenyu nyaanni suudirraa gadoo dhufaa fi dhidhiqannee babbareennee kan jiru ijoolleen mammagaallituun warri kararratti inshaallaa xuraa'ee injiraa'ee kun hundi bishaan kana keessa sa'a meeqa taa'ee dhiqannee babbareennee shiita tokkicha qabnu kaa boraatii godhannee ittiin deemnu kan uffannee gizee jennu namni hundi nama fakkaachuu eegalee san mucayyoo takkaa jira nama xiqqoo bilchaatati hin teessu bakka dhiirri taa'u malee bu'aan balleessitu baay'ee waa'ee badiin karaa sanii nama dhuftu amma akkana kararratti maal wal godhanii namni yaadatu hin jiru wallaahi namni hangan waan akkana yaadatu hin jiru soo kana bakka dhiirri taa'u malee hin teessu ishiin nama garii haasoonni dhiiraa wajji malee walitti hin taaneef takka gartee tiyyaa intala akka jeen uumama harkaa qabu bul godhamaatuma borumti irraanfatte ammas achuma jirti ishiin kana guyyaa takka harkaa kan walirra geechaa maalii rakkoon tanteeti dhiiran si abaaranii heerumuu feeta amma dheenne dabarree walumaa galatti makiinaa eeggachuuf marbaa jirra kaawalaa buufataa kammoo dhaqee buufatu bakka dhaqu san dhaqee buufataa ishii san guyyaa kan akkasii dhaanii luuccee jaanii naa waan maqaa keenya gaafsanii kan hin jiru bakka an beeku luuccee jaanii naa wani luuccee gurree ishiin ganda yeeti nabbari naan jaan warra argee lixaa yeeti nabbar. Yeeti nabbar boortee dhaar. Yaa akkas jaanii naa maan ijoollee dalaaltichi kan nyaara argee baa waan ta'eef so akkasitti gaara gize geenyu dalaaltichi karatti na gargaaraa wajji dhufna kun maallaqa kana irraa kafala hawaalaan qabdu amma achittiin jaarsa kiyya hawaalaan irraa buusuu deemuu dhaga'uun kiyya amma jechuudha hoo jaarsa kee dubbisii ani jaarsan qaba jee himadhee hin dhufne lakka faamilii wajji walii galanii hawaalaan anaqanii ana hawaalaan hin deemu jira hanga ammaan tanatti chiboodan qarshii hangana ni kafaltaa dadhabsiisaan jiru irra kaanii hin kafalaa jeen achi isaan naambisuuf malee maallaqaaf miti rakkoon isaaniiti bakka kana naa fidaati isiniif hin kannaa jeeni akkasitti hawaalaan naqanii san booda ol baane daarektii makiinaa qorree addayaan gaariitti xumura gaafii takkaan si qaba bakka kanatti abbaan manaa keetii hawaalaa sirraa buusu jiru kun qabiyyetti heerumte san ka eega suudii dheeyxee heerumte illee isuma kana isuma hojjete deebitee moo adda baatan ani eegas booda turee waggaa meeqa bar san booda ture Okay. Caaltuu gaafifamma sun keessa suudiitti mul'achuun keessa suudiitti nuti illee eeguma suudii dheeyxee si agarree bu'aa ba'ee amma jireenya keessatti dabarsite kana nutti himteeti malee hanqarraa nuun beeku ture. So akkam ture laayifiin suudiidhaa san booda gaa erga suudii dheeyxee jaarsa kee kanaan dallaalonni wal si garsiisanii inni si qeebale booda. Inni dhaqee achi gizeen dhaqu akkuma gaariin naqee balanii
hoggan andaqu amma saggoon ana dhaqee baatii takka hoggan dalagu inni qabame gale so waliin arginni jaasaa galle so gizeen ni galu khobaan ta'ee so obboleettiin ni jirti obboleettiin isaanii jirti faamiliitu jiranii kana biyya nagalchuudha kaan isaan haa amma yeroo kana nam takkan beekan hatta ijoolleen ganda keenyalleen jiran baay'inaan jechuu fedhe micoota akka jira saartuu Jamaal Jaaniini Suudii Riyaad jirti jeeno kharji magaalaa jaamtu jirti isii qofan beeka warra gandaa nin dalagaa sumuni qarshii 50 agartee riyaala 50 hoo kaardii bitatu jaanii naan kannan ni jira nam viidiyoo kana sirri ilaalan isaan ella ka ijoolleedha namaatu sossobaa jaanii I think yeroo sana meenyaa godhuu danda'anii gaarumminaa godhuu danda'anii ansan isaaniif rabbitu beekan beeku jala sigalchuuf deeman jettee namni wayii wajjin mana galannaa himan ina manneeruma sanitti illee san boodan akkana biyya galuuf narra dalaguu turanii achi baduu akkan qabu yani inni galee jira wal magaalaa karaa jahaa tureetiin jira amma magaalaa sanii hin dalagaa mana takka keessan dalagaa manni nan dalagu waan ajaa'iba bakkeen boqonnaa bahuu fi manni isaanii kunii fi manni nan dalagu miilan hin dhaqa amma achi osoo bakka san jiraadhe dhaquun hin beekan mana san dalageetiin guyyaa 20 seera Suudii magaalaa Jiddaa keessatti amma beeku gaafsan guyyaa 27 dalaydee 28 dalaydee guyyaa lama boqonnaa keetti si galchan yani guyyaa 3 boqonnaa qabdaan galta isaantu si galcha isaantu si fudhataachi ani miilan hin galaawu mire hatta yoonif baadiyyaa deemtan isaan bira ooleetiin galgala gizishin galtu manatti gala arabtiisan araba gurraachi biran dalagu ture yakkan mana arabaati galuun dinne isaan ijaaza si galchan haraama jaanii boqonnaadhaaf khibraati immoo akkan ummata saniitu kan nagodhu deeman jenneef waan biraa shira xaxuu hin danda'u humni tiyya yeroo sanitti na yaaduu hin danda'u annama bilbila guddaa achitti qabate biyya sanitti waanuma kana hin beeku so wanni nan qabu saartutti bu'uudha jaarsa qabdi akkana nagodhu yaani akkasii biyya galuun fedhu amma isaa kanatti because galuun barbaanne gaadilee kana lafee sa'a sanii galee maaliin godhan nama wajjin hin jirre jalqabas inni deemee yaani walumaa gala faalla waa'ee ijoollummaa mi'aa ijoollummaa I think abadiin qaba because isaaf hin hayyamamne hayyamtuun taane bifa akka jaartiin taane fi haalan akka karaa san irra jiran hin beeka ta'ullee garuu yeroo san umriin khiyya bultii mi'aa jaalala maali wanna jaamuun beeku achi baduu dhagaa amman achi fuudhanii mana arabaa isaan bira alaan hulaatti cufeetin nama ala jira uffata fudhadhee deeme dallaala nama kararra baaburaan makiinaa guddaa baasaa kana tikeeta iqaamaa isaaniitiin naamuranii gizeenii fi achi deemu narra bilbiluu eegalan deemeen jeen warri isaanii kun kaachi jiru kun achi keessa waan dira takkaatee doorsisaaf maaliif na waan hedduu takkaatu ture gizeenii fi dhufu Riyaad deemta yaa riyaad sun taane kharjii because riyaad fi jenniin beeku kharjii qaxitaa achirraa makiinarraa mana tolaa amma jaanii riyaa keessatti namni hedduun ni beekan amma manni dalaala guddaati dhalaa qofaatu achitti bu'aa isii dhalaa dalagaa geessiti inni sabaaqa dhalaa ijoollee dalagaa geggeessu kan yaani mana sikiriitii qabu tokko ni dhaynaa achiin dhaqee gizeen dhaqu ijoollee xiqqoo waan mata kan beeku nama bakka haareetti wanti wayirraa banamaa deemtu takka akkas dhufee guyyaa lama buleetiin dalagaa nageessite dalagaan ishiin nageessite dalagaa dhiirarraa nama guddarraa moodee wanti jijjiiran qaayibaa jijjiiran ani takkaawu makanaatu yaadellee hin beeku namni guddullachu kun waan jechuu yaani dhiirtoo gudulloomtee fi namticha tubboon fincaa'uu fi anaa wali jijjiirtu yaadiga irra waleetiin yaa nasiimaan jeen tolchitee na hordofte amma nu beeyti akkana dalagaan dhiira jijjiiranii dhiirarraa akkana godhu ani hin beeku waan kana naa jijjiirennaan baxaraana dalagachuun feetu duraan naan jette baran takkaa guyyaa 3 torbaan takkan buleegan Suudii dhaqeen ijaazaa gaafan jalqaba dhaqee jechuu akkuman dhaqeen dalagaa dhaabbattu irran ture gaafuman dhaqa akkasii hayyee Ahora bijee jeen dalagaa biraa osoo achi jiru na laalte osumaan achi jiru achirraan dalagaa biraa nageessite achi boodanin an mana sadiin dalage Suudii Jidda malee Riyaad gandaqe mana sadii manni dhumaan dalage mana baatii amata 6 dalage kana mana duraa hundeemne chufele so achi dalagaa biraa nageessite baatii 2 fi waamu sadiin dalage san beeku angas takka dalage galee samboodan dalagaa ammaan tana achirraa Riyaad dhufe Okay, Sambodo, gara social media ti akkam dhufte. Osuman ta'enyuti fo caaltu charchariitu jira micoota akka Rabbiramata fubbaleetti leencoo. Yaa fooziyaa Oromootitu tufaa ture tiima ta'anii ijoollee shawaa takka fa'aa wajjin uffata alaabaa uffataniiti poosatanii aadaa uffatanii guruuppiidhaan jechuun poosatan yeroo kanaan feesbuukii kiyya
caaltuun ta'u Oromoo jee banadheetiin paaswordii isaan beeku, imeela isaan beeku, wanta kan beeku maqaan isaa irru qubeen guutuu miti. Qubee ulu maqaa kiyyaa. Banadhee akka itti fayyadaman ammoo beeku. Sa'a kana janatti jiraan. Osuma jennu gaafa Fooziyaa afaan akkasii wanti godhan kana nuti footoo komentii walii ergina yaani irraan beeku. Osuma jawuutiin wallahi komentii warra footoo komentii jalatti kaawsanii. Kaan ture. Komentii jalatti akka bane gaafa yaada. Abalu kan yemeen abil bilijaanii silkii jala kaan. Ay silkii birallee hin geenye akkasittiin gaafsan Foozii uumufaa caaltuu faara bira mataa godhuuf isaan laaleetiin feesbuukii fayyadamuu eegale. Akka isaanii ta'uu barbaaduun ture gaafsan. Yeroo sanitti namni nan arguu ture isaanii Oromoon an achi keessaa arguu tures namas jiranii wachi jiranii natti hin fakkaatan turanii isaan turan. Akkasittiin eegale miidiyaa akkuma taphaata akkatti. Isaantu sababa siite. Jalqaba miidiyaa irratti poostii natti postattee vaayiraala siibee maali? Footoo takka. Footoon suni gurdii bicaa uffadheetiin qamisa akkanatti uleen keessa deemtu tokko kariinaa adii jalaan uffadhee faashina yeroo sanitti masara gurraa hojii hidhadhee poostii godhe alaabaa irraa qaba masarrisu. Vaayiraala bar nama tokkootu komentii 50 namaa kanna. Yeroo maashaallah yaa lubbuu maqaan kiyya chaalitu beeki kun kuma namaa 16. yaa 16 maal 16 dabru jira amma 16 18 seen 17 banadeen Facebook kee. Dabru mala akhir kanar. Siboo 18 bar 17 namni live bira keessa jira. Ani 17 Facebook beekun Achingana wali erga achin. Yoo akkana naan jettee na saddeessiifte malee ana haalaan konfiistootiin jira. 16 17 roorroon dillee tana arkuun. Yeroo wakati qabsoon oogutee ijoolleen teenya akkatti alaabaa uffattee hin beektu yeroo sana egaa bar lolumtinuu jabaane 16 bar 16 ture 15 dhumarra ture master plan 15 Master plan kurma jaaqee kanamne ala wanti. 17 faadha Oromummaan kanamti jechuutu. Duuba akkamitti sirraa banamaa dhufte gama social media kanatti. Innaan akkamitti qabate. Innaan akkamitti si qabate. Lammaffaa Maalis tuqa waan ati himte sumaan jechuun gabaachuu qaalamtee turteeti. yaa lammaffaa footoo biraatiin itti deebi'e. Footoo san dhiyoon tanallee poosateen ture tanin TV. TV bira teessan. Yaa wanumaan bareedaa kan. Furdoo takka. Boshoqa. Sanin itti deebi'e. Gaafa ruuti dirree. San booda waa sheer godhuun eegale. Waan namni Oromoo wajji wal qabatu barreeffama dhedheeraa haa taatu osoo hin dubbifne sheer godhu. Osoo hin dubbis. Bakka sabboontummaa takka mambattaltee. Sabboonummaa kan nu galaafatee kan dhugaatii sun aseen kinnaan akka itti naa qabate. Ani natti hin beeku qabsoodha jechuutti hin beeka. Wayin sheer godhaa osumaan sheer godhuu namni wayii qubee afaan Oromoo sirreessinaan jedhu. Qubee maqaa kiyyaa. Maqaan kiyyaa caaltuun ta'u Oromootiin mire. Inni kuni sirriin tur yaani irruudha qubeen ooni sirraa takka. Ate kuma rabbi si laafete. Ani hogga san bari meelee waa amma osoo gaafsanitti osoo badee hin beeku deebi'ee deeffachuu. Kama jalqaba suni garuu ammalleedha. Achi boodaniin maqaa sirreeffadhee sheer waa godhuu baqa. Sharing godhaan waan hin poosatu qabu sharing godhu. Koppii godhee poosatu waan dhedheeraa barreeffama wanti faan namoonni gurguddaan poosatan kan achuma achiinin osoo hin jiru aadaa uffachuu eegale. Sanboodaan gurupiilee garaagaraa keessatti hirmaachuu eegale. Harkaan jiru keessan waa walirraa namarra waa fuudhuu fi walii kannuu fi uummata sappoortii godhuu fi akkana eegalle. Yeroo kana bara 2017 Facebookiin kiyya baname followeraan qabu san duraan banadhe kan la kuduma torba qabaname Facebookumtinu yaani baatiitiin tam akka deem beeku. 18ffaa keessa 19ffaa keessa nama wajji wal barre amma follow qabaachuu abaadhu malee 18 nama wajji wal barre. Nama dilafoo aadiin godhaan ana deebisuu abaatanii sanboodan 19 followeratti banadhe cufaa ture follower isaa sanboodan gizeniifin bara 2020 geenyu follow namni na godhe kun anuma ammoo anumtinu guddachuu eef makiyyaa fi guddachuu eegale sanboodan waan dhaabbataa khiyyatee tokko hin qabu yeroo sanitti gin waan Oromoo wajji wal qabatu bakka information haareen yogga jiru wanti wayii yogga jiru dura nama poosatu irraa ta'uu eegale. Cumachiin laayiviinis dhufee laayivii feesbuukaa waa'ee Oromummaa baay'ee na yoon dubbachuu baadhee keessattuu gaafni nan haalan hin feemese jee yaadu gaafa koronaa sana. Gaafa san ijoolleen maalii dhaafa turte. Baay'inaan nama Suudii jiru keessaa namni haalan dubbachuu ture takkaan.
Sagalee ta'uu fitir ijoollee dhaman saniif. Haalan miiruma dhugaatiin barga ammoo osoo akkasiin na dhufaa hunjoo gara jabummaa wanta nama gaariin ture yeroo sanitti. Onni titirree. Tanuma dhugaatiin bu'ee bara mata waa abbaan itti bu'uun beeku baqa tama dhugaata kan wanti ta'u ture. Gizee kana gaafnanii miidiyaatti seenu. Yeroo kana na Okay, san booda iddoo beekamtee geema hunda taphattee wanti gubbarratti TikTok irratti dabalataan namni hedduun TikTok irra dhufneewu akkasitti waan bareedaa tokko hojjetaa turte san booda suudii kan gamta akka turteeti gara biyyaa galte. Yaa suudii keessa waggaa 8 ture walumaa galaa mana hidhaatti waggaa 8 akkasiin ture. Tole san booda gaafa ati hidhamtu wanti hundi akkasitti agarreetti wal barre booda namni hedduun si beekee booda hidhamte akkam ture waa'ee mana hidhaa mee nutti himama. Waa'ee mana hidhaadhaa suudii dhaqee waggaa 7 fixeetiin 8ffaa keessa 8 fixeetii kan hin galee waan ta'eef yeroo kana ijoollummaa kan inni heerumes wajjin hin jirru lammaffas heerume bultiin qabaachuu ture osoo inni fi karaa deemu jirru makka abbaan kiyyaa fi obboleessi isaa makka dhufanii uraa dhufanii isaa obboleessi isaa kabbaa isaaf abbaati mucaan fuudhee kanaaf jechuudha. Akka abbaatii haalan jaalataa haalan kabajaa isaa guddisee waan ta'eef inni dhufuu feenaniin awoo abbaan kajallee naa jala dhufuu inni nama guddaadhaan jeeni nan dinne haa galatamu hayyee jeetuma gammachumaan so haya waliin jenne waan godhanis itti waliin goonetuma achi boodan isaan karaa seenanii yeroo gaawutti dhufanii makka biyyi isaan dhufan galgala biyyi isaan seenanii soomana lafti soomana guyyaa 18ti qabamne yaani isaan guyyaa 17 seenanii guyyaa 18ffaa kana soomana hidhannee nuti karaa seenne. Isaan laalu deemtani? Yaa isaan bira isaan dura dhaquun barbaanne hanga isaan dhufanii jenneetu nuti isaanumaa achi dhaqee deemnee kanee gisanii fi amna sa'aatii 10 wayii eega deemne boodan Riyaadirraa hanga Xaayif jechuun karaa haalan dheeraadha makiinanii eega deemne boodan qaban. Anaa fi intala inni ilmaan adda daa'essummaati tana wajjin jirtu qabamne. Baaqiyyaa daqiiqaa 30 akkas qofa bakka wal arguudha naannaa inni obboleessi isaa arguu manis baaqiyyaa arguudha bachitti. Ganaa waliin garree. Yaa waliin garree daqiiqaa 30 akkasiitu nu waafa. Jibooda qabamne bakka hidhaa seennee silkiin harkaa fuudha. Bilbila isaatiitu nu harka jira silkii isaa sanirraa yoonif waliin qaban waan hin taamne jechuun yaani seera biyya saniif waan ayyaamne meebi waan sodaachisaa ta'eef bilbila isaa asirratti hidhachuudhaan wanti godhee asirratti ni fidhee. Kabaraa si harka ni jira anjiru nu harka silkii tiyyan harkaa fuudhan silaa bar ta'e isaan irraa fuudhanii tiyya tanaan abbaa kiyya argachuun hin danda'a. Because tiyya fuudhanii naa kan nuti didanii isaan tiyya qofa irratti waluu danda'anii ta'e isaa bilbilan qabanii walumaa gala waliin cufame osuma jennu roobni tokko rooba akka malee rooba guddaa akkasii takka argamte roobni akka malee makiinaa keessa nu rooba makiinuma isaa tanaaf keessoo jirru. Abbaan kiyyaa fi obboleessi isaa achuma wal dhabne ni badee abbaan kiyyaa. Obboleessi uffata makkaat qaba biyyarraa fidatee kan dhufe. Namni uffata hojjajota kan hin qabne makka keessa dhaquun danda'u seenuun ta'u huccuu adii tan abbaan kiyya bilbila sin qabu maallaqa sarkaan qabu uffata sanis hin qabu obboleessi deeme ubraa godhuudhaaf because inni uffata qabaa mere hanguma isaan dhufanii jeetuma deeme abbaan kiyya hoteelatti hafee eessatti isaa argadhu bilbila kiyya hin qabu karamiin isaa argadhu ammaan isa wanni nan argatu anis isan argadhu guyyaa 2 guutuu dhabame osoo hajjiis hin godhin ubraa osoo hin godhin ubra sun godin guyyaa lama tadee barbaadanii eegas booda barbaada jabaniin arganii guyyaa sadaffaa anuma ichitii dhaabbannee nu bakkuma nu qaban kana jirruuti akka argame natti himanii eegas booda baqa argame seera guutuun jira silaa ubraa isaa fixannaan nu magaalaa mere wanni biraan jirtu akkasitti isaanuma duuba ubraa godhanii ubraa isaanii fixatanii isaan lachuu galanii nuti sedhaa teenya dhuunee galle. Jijjiirraa meeqa jedhamte? Ji'a 9. Akkam ture manni hidhaa? Jakka jalqaba bareedaa ture. Manni hidhaa bareedaa qabu yaa Xaayifitti bakka mana karshalleedha. Karshallee mana nama waa balleessee uummata mujrimaa wajjin warra haadha ajjeese fa'aa wajjin hidhamuu ture. Deem. Wallaahi intala arabaa takka juut jaamti haadha fi abbaa walirratti ajjeefte ibiddatti shiddee. Artitee xiqqoo taate? No obboleessaa wajjin misteeka daleetti. Obboleessaa wajjin kana haati agarte. Ifi miti beteessee Xaayif keessatti naannoo Xaayif sanii mana jireenya isaaniiti. Waggaa 5 hidhamteeti murtee du'aa qabdi. Waggaa 5 gadhamte booda ni ajjeesan waan ta'eef haati agarraanii
akka abbattiin himneef walitti ol naqxeetuma banzeela rabxee qulqulluu ulaa itti qolloftee jechuun makiina gubde. Haadha fi obboleessa haadha fi abbaa waliin. Sibuu addunyaa tarra namaatti. Micoo sana osoo achi jiru ajjeesan. Osoo achi jiru du'a. Nama ajjeesan agarteeti nama murtii du'aatti murteessan ajjeesan. Murtiin du'a achuma fixatteeti hogga baatu eessatti ajjeesuu isaa akkamiin garta duuba duuf bahuu itti dhadhaammattee baati. Waan qabdu hannitee duuf osuma du'atti deemti. Booda ibaadaa goote maal jettee gaa? Waan takka ibaadaa waan fayyaan qabduun beeku dantaa takka waan qabdu teessee TV filmii ilaalla. Achi keessatti gaamana seera qabeessaan. Hojjaasuttani? Ndeega. Teenyee soojii nyaatti soojii nuyi maallaqa kan namuuf nurroo ni baasti nuuf kan niti addunyaa hin jiru kaa kalas. Hangana sheenaa takka qabdu. Waan kanaaf hin beekon. Ni maraattu dhatee nama mujrimoota walumaa galatti nama ajjeesee hashiishaa warra mukaddaraata marqaanee kanneen hojii baatii takkaa fi 7 ni dhan. San boodan jidda nu fidan. Jidda immoo bakka uummata badii hin qabneeti akka nama karaa gubbaa dhaabbatee baasa eeggatu. Akkas jechuudha xiyyaaruma eeggachuu guyyaa galisiin jaan darsa kee qolattee murtuudha bas jechi ture. Akkam ture manniidhaa keessaa bakki raftan wanni nyaattan. Kajal qaba bareeda akkuma isin himee maallaqa sii kafalan baatii 3 dabarraan achitti fayyaa keessii feeganii. Asirraa nyaataatee maallaqa sii kafalan? Waan ittiin saamunaa. Gaajuma feestaala uffanneeti wanti ijaa ture irraa godhaa ture. Aboon feestaala anfaa waamee kan dalaga feestaala. Sanii keessaan dhufan booda. Suni miti kan namni mu jiru xaayii fi bara qarshallee kana jechuudha. Nama ajjeestee harjiitanii haman. Ka harjii jiddaa fi riyaati. Ka hamaadha. Ka keessattuu ka harji suni hamaa. Isteepeetti aantu isin jidda dhuftani? Jidda dhufnee tarhiil jaanii achirraa hogga fidhatte riyaadiitiin deebitu jidda dhufta. Jidda sablammoota uummata. Ati iyyuu saddeet qofa hidhamte? Walumaa gala jee 9 hin daman. Dille kun hangatuma? Baatii 9 jechuun. Lakkoofsatti qaadha bara. Booda dabana dhiiraa waan hidhamtee baatee na fakkaate gaa? Dila ree baatii 9 jechuun bar waggaa takka baatii 3 irruudha waggaa guutuu jechuu yaadire. Okay, amma akkati baate biyyatti gaafa deebitu akkami biyyarraa gaafa akka tokko baate deebitu biyyatti akkami yaa? Ani achuma keessa kan hin ba'uun seene. Biyyatti akkamitti taate akka duraan ibsee galtu gaa? Laal silaan diyaasbooraa ta'ee galuun fedhe diyaasbooraa suudii. Kanaaf hin ayyamne. No amma iyyatti duraan Itoophiyaa biyya teenyatti beektu sanii fi gaafa deebitu akkamitti walii? Addatti. Jechuun gaafa sana akkaataan itti yaaddu addaa. Dukkaana takka keessaa gabbaatee amma gidee dhuftu. Wanti sun hundi ani waanuma Itoophiyaan beeku re'an Itoophiyaa galamsoo fi galamsoon achitti Itoophiyaan maal akka taate beeku gaafa biyyaa bahu. Gidee dhuftu akkam? Gaafa galu waa'ee Oromoof iyyuun turre re'an gubbaa. Dhaqeeqaa. Na hidhanii guyyaa dhufte. Dichi minaamin jechaan turre re'an girigiri uumaan turre nuti mootummaa kanaaf tiyyilii meeqa turre. Yeroon galu wanni online irratti nuti agarru baay'ee wanni online irra jiruu fi talaba jirtu addatti. Ati harka akkatti qabattee taphatee? Maali? Nee yedde. Shakkane nee dhalii sotaanne? La shakkane maa nee dhufanii gadan ganda gali. Qabaloonni gandaa milishoonni gandaa. Okay. Gandatti sun. Qabsooytu dhufe jaanii. Qabsooytu shanee oonag jaanii. Wallaahi galamsootti. Wata isimee? Achi booda nin galee wanti hundinuu jijjiiramaadha anilleen jechuun waan biyyaa yaadan fixeetiin galee. Sababa Oromummaa bakka hunda laaluu waa dhaggeeffachuu irraa waan dubbatamu hunda laaluu irraa dila tokko fixeetiin galee. Directii gizeen galu finfinnee gizeen bu Harareen dhaqee jalqaba Harareen dhageetiin beeka malee duraan dhaqeen beeku Harar dhaqnee achirraa guyyaa lawulee gandan dhufee gizeen ganda dhufu wanti hundi jijjiirame haalli hundi wanni hundi jijjiiramaadha yaani atta magaalaan hundi wanti hundi ishiitu jijjiiramtuudha. Balballeettiin hundi tabiraati. Balballeettiin achuma jirti. Wabcoo waan taanuma. Wallaahi achuma san jirti uumaa jijjiirame takkan qabaata mana baabsaa dhaqee laalee chingoreetiin hedduu bareedaa ture meeshaan guutuu jiru amma. Kullaa ture giseen anuma galamsoo. Ilmaa ishiin gaddeemti. Okay. Saboo da'oo hangam takka eega biyya galtee hangam takka turtee biyyaa baate. Ani carcar keessan turre jechuun Harargee keessan turre ji'a takkan ture soomana qofan achi ture soomana sun na dhukkube jechuun biyya ilaala giseen galuun girgirrii hin danda'uun ture ji'a 2 guutuu na dhukkube mana dhaa'u girgirrii fi caacaa taa'u duraanis dalee mana rawwatti ijoollee iyyaa eegas booda nama 100 takkaaf meeqaa wajjin hidhamne walumaa gala waciin danda'u kophaa kiyyan ture baatii 2. Sagalee namaan danda'u guyyaa bee abbaa kiyyaa hojii wal argee laabii kophaa takkan ture nin fayyee wallaaname san boodaan dirdhaa fi finfinnee fi gandumitti osoo hin deemu baatii 5 qofan taa'ee ji'a 5 qofatti hin biyyaa bee finfinneen ture kan ture walumaa gala harumarra osoo hin deddeemu ittiin ture. San booda gaati adeemti biyyarraa ittiin as dhufan akka keenyatti taarifa hin dhufne waan himan hangatu hin qabu. Iizii sanuuni istiidha as dhufuun kiyyanatti ni jarjareette.
Oke, bicara apa batu, amma Saudi apa sana kata dete, bicara malah turute cerita, Kairo apa dufto, warne bijite, bicara nama turun sun negara jite ya dah, jirenya tur fatih. Ya, hedu. Karena berarti nggak funtar nanti dia, sosial media itu bekamu nufai jite ya dah, bicara na dufto bat. Ya, sosial media rada fayya na fayya dun ya Saudi tinarki. Gizem mana dah juruti, usun sosial media rana nabi kubatani. Gargaarsa keessatti argadu gargaaramuun ture waan ta'eef nama tokko nama hedduu nas rifachiisee nas gammachiiseetu ture manidhaa san keessatti maqaa isaa yommuu barbaadu security isaatiif nama baasii dalagu so gaaf jalqabaa na baasan akka malee na rifachiisee lammaffas haala naate nama san dhufee asitti illee wal argeen baasii asii dalagu eegalee ammaan tana hin jiru so namni sun na rifachiises dhuguman naatees beekamtiin san na fayyaddi. Ani ilmoon qabu garuu ilmoo namaatitu narra jira maqaa kiyyaan taanee obboleettii ilmaan eessumanii waliin hidhamnee tana daa'ima ji'a meeqasa guyyaa 40 titu narra jira ana haadha ilmoo sanii ta'eetiin hidhame. Ilmoon sun waan dhiqattuun feetii waa meeqa feetiimi maallaqa achi keessan seenuu wanti takka hin jiru bilbilli hin jiru namni sun agargaaru ture hanga achi keessa turre san haala akka malee wallaahi rabbi isaa haa ta'u so beekamtiin na fayyaddi yeroo saniifuu jechuu fedheeti san boodanuu dhiisi. As dhufuuf jette limdi biyya namatti biyya san hidhaan ture walumaa gala Saudi Arabiyaa namni jiru hundi isaanii waan cuqqaalaa wayii tan banamin hin jiru namni achi keessa hundi cuqqaala irra jiru waan bakka cuqqaala maadha qaawaatti yaa malee banaa miti osuma barumsa feete qabaatte waan kanaa si cufa addunyaa tana balleessitee ilaaluu fi wanti godhuun haalan salphaa yaani hin dandeessu ni ulfaata. Tanaaf shaqaala walitti dhaarre. I don't know an tiyya chingeenye walumaa galatti acaaltuun achi jirtu sunii fi taammaan tanaa dachiif samii asilaa dhufee bar waggaa lama guunne bar achi bar waggaa 8 taa'e waan waggaa 8 achitti social media fayyadamee hin arginin asitti arge because adda adda bakka walumaa galatti hawaasummaan hin jiru biyya sanii walitti dhufeenyi hin jiru hireen ati qabdu fooddaa fi fooddaan mastaawataa fi mastaawataan ala malee akkana namni firii ta'ee hin jiru kun hundinuu kanaaf miidiyaan akka malee na fayyade biyya san turuun haareetti asitti akkan namas jirurra laaffisee akka laalu masalan nama Kaayiroo tana turerra Suudii waan sammuu achiin turte sun waan hareessa jirtu isinirra fooyyessee xiqqoo laaffisee laalta laaffisee jechuudha kan jireenyaas laaffisee tilla. Caaltu osoo sagantaan teenyaan goolamne keessatti chaalenjii fi jireenya amma agartee kana hunda keessatti waan hawaasa fayyada jettee yaaddu ani itti fayyadameetiin jira waan kana hawaasni itti fayyadame tirfii itti harkatee itti yaaddu akka mee hawaasa keenya kanaaf dhaan. Laal namni hundi kufiitiin sodaata beektaa nin kufeettee immoo kuftu jechuun namni kufu hundi isaatu nin kufa jeen kufu ijoollummaa keetirraa yoo kaastee hundi namaa fiilmii yookaan immoo muuvii mataa isaa qabu gaariidhaan haa ta'u rakkinaan bal'inaan haa ta'u hundi isaa waan chaalenjii isaa takka qaba yaani waan dhokate dila takka I think amma waan hin dubbadhe kana malee kan hin dubbatiin dila qabaachuu danda'a kun hunda keessa ta'ee immoo har'aan tana amma sa'aan kun gartee dabree hin deebu ati borumtii kan kee misteeka balleessitu sanitti badii balleessitu dogoggora balleessitu miidhaa nama miitu sun deebitee godhuu baannaan fuuldurri kan kee isi hundaa'u wanta guddina raasii dhorguu fi tarkaanfachuu raasii dhorguu takka illee nu akka hin jirre baqa rakkina ijoollummaa fi beelee rakkadhee biyyaan baanii akkuma naase waan takka chaalenjiin ani waan nyaadhu dhabee rakkadheen qabu garuu ifii qiyyaa itti seenee ibiddan itti seene tokko hin jiruure ibidda san keessa dabruuf ammoo namta harka nan qabne baay'ee waan jalqaba ijoollummaa kiyyarraa kaasee hangam bakka ammaan tana jirutti haadha abbaa jajjaboodhaan qaba gin carraa isaan harka naa qabanii san hin kennineef hin jirru walii waan ta'eef ifiif abbooma gisee fudhatteetti ifiif haadha gisee taateetti ifiif nama waa hunduu ta'u tokko gisee taatee deemtutti waan har'aan tana dogoggortuuf agartee iftuuma deebitee giseen achiin jirattee yaadachuu dhiistee bakka sun dabartee miira sanitti akka hin deebineef. Ganaa bakka sanitti akka hin deebineef tattaafachuu hin danda'u namni kamuu kufee haa waan ta'eef waan biraa dubbadhu qabu. Galatoomi jaaltuun hin bochisiin. Tole hedduu tokko galatoomi ulfaadhu bu'aa fi bahii jireenya keetii jalqaba irraa kaaftee hanga ammatti nu qooduu keetiif hedduu tokko galatoomi daawwattoonni keenyas nu wajjin akka waa hedduu irraa baratanii fi itti bohaaran akkasuma namni dinqisiifattoonni keetii fi warri jaalatu sooshaal miidiyaa irratti waa'ee keetii beekuudhaan hedduu akka itti gammadan shakkite kallee hin qabnu qophii keenya poodkaastii itti aanutiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.